ka Oromoo gabroomsu dhaaba OPDO keessa jira kana baradhaa ilmaan Oromoo yeroo makamu hoggaa lama dura irraa dubbataa turre sadi dura irraa dubbataa turre naftanyaan guddaan OPDO keessa jira malee alan jiru Biraanuu Naggaati naftanyaa guddaan OPDO mataa isaa keessa nama ilaalcha naftanyaa qabutu jira nama Oromiyaa jiraachuu ittiin amannetu dhaaba onnoo irraa argata mootummaa naannoo Oromiyaa irraa mindaa sirraa nyaataa qabeenya si qorqaa si gabroomsa jechuudha tokko inni guddaan diinni federaalizimii koloneel Abiy Ahmed yookaan muummicha ministeeraa jedhee ka OPDO keessaan ol ba'e diinni federaalistii guddaan diinni qabsoo Oromoo guddaan aji jawween mataa guddaan aji irra bofan ariini jawwee ajjeeftee bofetti deebitaa dhagaan ajjeeftee bofa jawween garuu si liqimsa tokko maaliif hin beekan waan ta'eef namni tokko Abiy bar ilma abbaa gadaati warri asirratti jedhan ka asi miidiyaa kanarraa wal beennu ka miidiyaa kanarratti as turan dhaaba OPDO'n harka lafa jalaatiin diriirfattee this is information dhagaa diriirfattee ka Addisuu Araggaa Qixxeessaa keessa jiru ka diyaaspooraan tokko keessa jiru biyya alaa keessa warri qabsoo Oromoo maandeffatanii nu qabsaawaa turre bara dheeraa qabsoofne nu bicha qabsaayoo warra jedhu jira miidiyaa kanarraa ni beektan gimmaayni bifa sheeka ta'ee mul'ata paappaasii ta'ee mul'ata qeerroo fakkaatee mul'ata asirratti miidiyaa kanarraa gruupii jaarratanii Addisuu Araggaa Qixxeessaa Amboo Urgee dhagaa ilmaan Oromoo as keessa namicha sheetticha Mustafaa Jaarraadhaan ka maqaa baa'utu hin daldo achi keessatti wal ijaaranii deeman dhagaa ilmaan Oromoo kana kuni nuti gabrummaa haarawaa maqaa Oromoo dhaawatee warra aangoo barbaadanii fi fuqraan hin gabroomu uummanni Oromoo baradha abbaan barbaade waan barbaade yoo amane dantaan Oromoo tokkoo fi tokko Oromoof Oromiyaa ani qabee dantaan Oromoo tokkoo fi tokko waan gara nama qabsiisuun qabu waan musliiman nama hirkisuun qabu waan kiristaana nama hirkisuun qabu tokkoo fi tokko falmata uummanni Oromoo bal'aan Wallagga dhaqi Gujii dhaqi Booran dhaqi Harargee dhaqi Arsii dhaqi Shawaa dhaqi maal falmata Oromoof Oromiyaa ka itti wareegames Oromoof Oromiyaa ka bara dheeraa umriitti fixate ilmaan isaa itti gabbare Oromoof Oromiyaa OPDO'n guyyaa kana siyaasa waloo irraa gara chirchaarootti gadi buute akkuma hayyuun siyaasaa jedhu siyaasa waloo irraa siyaasa dantaa Oromoo irraa siyaasa gara murnaatii fi naannootti gadi cabdeerti OPDO'n guyyaa irraa kana akkamiin tokkoffaa Harargee dhattee gaafin jajjaboon itti ka'uun miidiyaa isaanii ka gabroomsaa ka Minisootatti dhaabate OBN International kadhan tokko kaasitti ummata qoodu tokko jira as dhufeetti nama diaspora dadhabduu yaadaan hin bilchaatin ka qabsaa of gootu Facebook irra mul'attu ka Oromummaa isaanii seeraan hin hubanne Itoophiyummaa fi Oromummaa nu maali warra addaan hin beekne bitatanii harka lafa jalaatiin miidiyaa kanarra bobbaasaniiru miidiyaa kanarra bobbaasaniiru diaspora keessa bara dheeraa nu bar qabsoo keessa turre qabsoof biyyaa warra jedhu mara seenaan namaa seenaa kaleessaatiin osoo hin taane currently waan irra jiru madaalama ilmi namaa waan kaleessaanii fakkeenya yeroo baay'ee fudhadheera barataan yuunivarsiitii hoggaa sadi baratee eebbaaf jiinni sadi hafu yoo ari'ame hin eebbifamne ari'ame jedhama digrii hin qabu jedhama malee hin qaban jedhamu garuu hin barannee miti barateera garuu digrii hin qabu haga waraqata harkatti gwaan uffatee waraqata isaa sartifikeetii ittiin eebbifame graduation certificate hanga fudhatutti hin eebbifamne jiinni takka hafee guyyaan lama hafee torbaan sadi hafee the same shit tokkoma eega qabsoofte namni Oromoo qabsaa'e bar namni Oromoo qabsaa'u dantaa waloo waan qabsaa'onni itti wareegaman tikfata isa tikfata guyyaa har'aa kana naftanyaan maasaraa mootummaa ka dhiiga qeerrootiin dhufe koloneel Abiyin yaabbatanii Trojan horse inni akka Trojan horse akka virusii Trojan horse yaabbatanii asirraa mormaa turre Trojan horse yaabbataniit ara kilo keessa taanii Oromoo arrabsu jiran Abiy gaafachi gabbau matsaaf qidusii sabbakuuf matsaaf Iyyoobiif matsaaf misaalee tuqa wanta ammanni haasawu kana mara isa dalga haasa waan Baayibilii keessa qara'e namni charchii keessatti beektan yookaan namni Baayibilii dubbiftan waan achi keessa Daani'el Kibret barreessu gadi baaseeti nutti hima odaa ijaare jedheetti hokkoo maal jedhamu mushroom faranjiin jettuun sun maaliin maqaa isaa habuutaa jedhan naannoo itti dhaladhetti habuutaa ka fakkaatu odaa ijaare jedheetti nutti hima Oromoon ebalu qabsaawaa ebalu Wallagga dhalatee ebalu Jimma dhalatee kanarraanu abbaa fedhe kutaa barbaade haa dhalatu ariyaa ofirraa isa dura diinni guddaan as jira kana gaafa mataa cabsite eenyu ka dhufee siin tadaraaddaree qeekeetti dhufee si bulchuuf deemu eenyu amma
nama maqaa Oromoo dhaatee Oromoof qabsoofna jedhee ilaalcha nafxanyaa ibsutu nu keessa jiran. Qeerroon dhumte ilmaan Oromoo kun isaan ragaa ba'an. Qeerroo san ka fixa eenyu yoo jenne OPDO dhaaba OPDO keessa tokko Koloneel Abiyyi ka ajajeete eenyu ka ajaje. Poolisii Oromiyaa keessa ka jiran ilmaan nafxanyaati. Kana Oromooni Lammaan goota Abiyyi goota Xayyibaan goota eeshi kaafeeyo Daniel Kibreddiin stop jogging of insobin. Lala Oromoon of insobin. Saa ofodhu akkamitti irraa jabbii irraa itti istamalee saa ofodhu bar. Dorgitee baasuu hin dandeettu halkan ofodhuu danda'a bira teettee akkanatti dheeddu saa ofodhu. Mootummaa si gabru OPDO'n first of all OPDO'n Oromoof hin qabsooftu. Oromoo hubadha. OPDO'n aangoof qabsoofti guyyaa har'aa. Kaleessa ergamtuu turte aangoof ilaalcha Oromoo dhiiftee diina jalatti maxxantee ergamtuu turte. TPLF ergataa ture gurra micciree. This is true. Eessatti ijaarate Tigraay itti ijaarate maaliif? Dantaa Oromoo ittiin danquuf dhaaba ijaarame. Isuma duraa ganamarraa jalqabee. From birth gaafa dhalatanirraa jalqabee. Achi as bayaniiti aangoon adda itti mi'aa dhufuun gabrichi aangoon itti mi'aa dhufe algaa gaarii irra ciisaa yoo dhufe qabeenya saamaa yoo dhufe mana gaarii ijaarrataa dhufe dantaa san falmata. Dantaa seenaa kaleessaa seenaa xurii san walitti qabee falmata. Maaliif gaafa bilisa baate justice waan jedhu turfa. Seera warra nama miidhan seeratti dhiyaata. Waan jedhu waan dhufuuf seera san jala ba'uuf dantaa isaanii hanga dhumaatti falmatan akka taayyeefaa. Hanga dhumaatti wanni isaan godhan guyyaa har'aa Oromoon waan walootiin falmate kutaa tokko qabsaawaa gochuu amma taayyeen bar onnoo ta'e as bahe ani shawaa dhedhee as bahe shawee ta'e as bahe. Uummanni Oromoo kumaatamaan ati shawaa ati musti amma urgeeffamee waan isaan barreessan laala. Goobana daacee gootaa onnoon daacee gootaa eenyu hayluu eenyu warri adawaa irratti nu moo'ee warratti baqqaa ijoollee shawaati warra shawaa kan attaa godhaartanii jedhanii gandummaan ijoollee tokko yookaan ijoollee siyaasaan hin bilchaanne nama qabsaa'u miti nama siyaasaan hin bilchaanne dogoggorsuuf deema miidiyaa kanarra. Oromooni goobana daacee duraan dursee goota qofa osoo hin taane gabricha namaati. Nama gabra namaati mana Minilikkitti guddate. Seenaa yoo hin beekne yoo jiraattan hanta gorgis diinagdee yoo taate dee ergamaa Minilikii malee erga qabsoo Oromoo nama Oromoo aangomsee miti ergamtoota malee gootonni Oromoo achi keessa dhalatan akka kabbadaa buusnesh. Amma bar waliin maknee deemuu hin dandeenyu amma isaan maal godha nama bara Minilikii ulee diinaa ta'eetiin uummata Oromoo irratti duguggaa sanyii raawwate mara goota godhanii dhiyeessuu jirti OPDO'n guyyaa har'aa. Guyyaa har'aa goota gootee ka dhiyeessutu OPDO'n nama bara san uummata Oromoo fixaa bahe goota gootee dhiyeessiti kunoo ijoolleen shawaa bariila kunoo gootota kana nuti kabeennu gootota akka Alamuu Qixxeessaa kan umrii isaanii guutuu sirna nafxanyaa mormanii ka akka Maammoo Mazammir ka fannifaman guyyaa adiin gootota akkasii beennanu gootota Oromoo ka jennu Taaddasaa Birruufa. Seenaa waliin laalleetti akkana walitti daannee deemuu hin dandeenyu. Goobana Daaceetiif Leenjisoo Digaatiif Tukee Maammaa tokko goonee deemuu hin dandeenyu. Arsii keessatti illee. Arsii keessa illee bitamaan baay'ee jira. Isaan qofaa miti. Leenjisoo Digaatiif bitamaa gaafa sanii ka abbaa lafaa ture ka ilmaan Oromoo ficcisiisaa ture waliin manneer kun goota jennee deemuu hin dandeenyu. Birbirsa badhaasaa fa'aa goota jechuun hin dandeenyu nuti. Roobelee kullaafaa goota jechuun hin dandeenyu. Arsii keessa illee baay'ee bara. OPDO'n maal gooti guyyaa har'aa kana lola Ambootti yookaan falmii muummicha ministeeraa rifiis godhanii didanii qeerroon Amboo deemtu san akka waan namni biraa ergatu. Kana jechuun tuffii uummataa taayee danda'a har'a guyyaa har'aa kana uummata Amboo tuffachuu irraa kaka'e uummata Oromoo tuffachuu irraa kaka'e maal jedha ofii tuulamatti as hirkateeti maal jedha waan kana nutu aangorra jiraa bee akkana bee nutu bee aangorra jiraa nu amma ijoollee shawaa aangorra jiraa artistoonni tokko illee kun baay'een isaanii dhugaa dubbachuuf amma jaarraa hoggaa 5-6 kana as ijoolleen tuulamaa aartii keessa baay'ee beekamu akka Galaanaa Qabsaa'onni jechuudha akka Ittiiqaa Tafariifa warra dhugamaan falmatu. Dhugama warra falmatu dhugama Oromummaaf warra falmatu ka Oromoon krediitii kennu har'aa guyyaa har'aa kana warra falmataa turan isaan san maal godhan bakka amma nutu bulchaa kunoo taakkalaafatu bulchaa Finfinneen kennaa kunoo gandummaa ilaalaa taakkalaafaa bulchaa kunoo Shimallisaa bulchaa Taayyeefaa bulchaa Onnoofa akkanatti jiran guyyaa adiin osoo nu ija qabnu osoo nu ijaan agarru. Kun immoo aangoo dheeressuuf osoo hin taane uummata tuulamaa sanitti hirkatanii akkuma kaleessaa manni tuulamaa kaleessaa Itoophiyaanutu ijaaree kuwan hin beekan waan Itoophiyaatu hin beeku Wallagga waan Itoophiyaan beeku Arsii waan Itoophiyaan beeku Harargee waan Itoophiyaan beeku isin mirti Itoophiyaanochi kun akkuma marri mirti Itoophiyaanochi shawaa jettu san isa fiduuf deeman jarri kun keessi isaanii summii qaba keessi isaanii ilaalcha naftanyaa qaba isin himne duraan dursanii isinitti himne kana ifatti dubbanne. Artistoota tokko qarshiin fandi godhaa harka lafa jalaatiin fandi godhaa
waan tokkummaa akka haasan waan Itoophiyaa akka leellisan godhuutti jiran ilmaan tuulamaa warri qabsoof lafeen duddaa isin caccabe qabsoo Oromootiif hissatu qeerroon amboo lafeen duddaa isin caccabe akka olin kaanetti jaartiin manatti wareegamtee jaarsi wareegame Oromoo dura tokko taatanii baatanii bara dheeraa rorroo ofirraa qolattan seenaa xurii kan ofirraa dhorka amma seenaa xurii kan osoo hin cinne ilmaan alamuu qixxeessaa yoo jiraatan as geet xuriin kun osoo taakkuu takkan tarkaanfan taakkuu takka dhiiga maammoo mazamiritti warri amantan dhugama maammoo mazamiri Oromoof qabsaa'e badhoo dilgaa Oromoof warri jettan qofa ilmaan badhoo dilgaa qofa as waliin makamee goomandaa cee hojii deemuu hin danda'amu argitee hin danda'amu wal markee akkuma bofaa nu amma tokko Oromoon tokko kaa maa akkana jette gandummaa ilaalchatti gandummaa ni argina bar namni bar hin arga akkuma ani argu namni hundi isin laala qotee bulaan isin laala mee goleelee Oromiyaa maal fa'a keessa argama jedhanii ilaalan guyyaa har'aa kana Opidoon karaa saniin deemti isa tokko isa dura aangoollee qoolii hirtu naannoma seentarii sanirtee kaawwan warra qabsaawaa ture warra qabsoo keessa caccabaa ture deemiin ala akka kunoo isaan Itoophiyaa hin beekanii isaan islaamummaaf qabsa gara baay'oo ta'e islaamummaaf qabsa akkasitti islaamummaaf qabsaanii warra mi'annoo kana deebisuuf qabsaa Oromoon kana hin dhagahu namni lafaa guddatu kana hin dhagahu Oromoon biyya isaa deemfachuuf qeerroon amboo dheengadda kakaate Opidoon aangoo qabatee ummanni shawaa aangoo qabata jedhaniiti miti ummanni Oromoo wala boomuu qaba bilisoomuu qaba rorroo diinaa jala jedhaniiti alamuu qixxeessaa fa'aa warri achi keessa turan warri sirna nafxanyaa tajaajilaa turan hin tajaajilu jedhanii taaddee birruu fa'aa addabaabaa itti fannifamani ummata bitaa mirgaan osoo waliin qoonni humna isaan fakkaatu jaarratanii galamsootti Harargee bobba'anii Arsii keessa bobba'anii ummata gaafa san haga tokko dammaqee fi diina ofirraa faccisutti irkataniitti tokkummaa Oromoo leellisanii dhiigaaf lafeen jaaranii Oromiyaa har'a namni taayeen irratti of argetan Oromiyaa har'a Koloneel Abiyyi irratti of argetan ka ijaaran malee kurkurtuu fi gurgurtuun maqaa Oromootiin daldaltu abadan Oromoo bakka bu'uu hin dandeettu ka akka taayee abadan Oromoo bakka bu'uu hin danda'u asaayinaan gaardhaa ka shanee jedhaa ooluuf murnaa fi aangoo qabachuuf deema malee dantaa Oromootiif hin qabsaa'u namni dantaa Oromootiif qabsaa'u tokkummaa Oromootiif tokko Oromoon amantaa garaagaraa qaba Arsii keessa hidhatte uummata kiristaanaa miiliyoonatti jira Wallagga keessa Oromoos Harargee keessa hidhattu akkasii jira guyyaa tokko Oromoon guyyaa tokko amma maaliif barbaachisa maaliif waan seeraa haasa'uun barbaachisa muummichi ministeera amma በጣም መንግስቱ ህገ መንግስቱ በጣም seera muummichi ministeeraan eenyu boonsaana eeguuf naffee uf deema ilmaan Oromoon ka jechaa jiru federaalizimiin haa kabajamu jenna nuti lafa Oromiyaa ardii Oromiyaa konstitushiniin maal jedha hin barbaadanii Oromoo hin barbaadan isinitti himne namichi kuni diina qabsoo Oromoo gaafa dura irraa jennu bar gandummaa laaleemti dalagaa isaan laalle jenna amma laal shaa usteeno jetti asirratti shaa usteeno laal akkanatti karaa diinni kaleessa deemaa ture ka deemaa jiru har'a guyyaa irraa Opidoo diinni kaleessa maal jedha Oromoo tuulamaa kana adda qoodee cabseeti Finfinnee fudhatee citee deemuu barbaadanii bara amboo hotatanii deemuu barbaadan malee Oromiyaa hin barbaadan Itoophiyaa akka sobaati isaan bar kana barbaadu Oromoo bakka lama cabsanii kaaba garee kiristaanaaf garee islaamaatti cabsaniiti bakka biyyi keenya ni garee kaan muratanii deemuu barbaadu kaayoon isaanii akkasi kana ni beeyin kaayoo san ka galmaan gawarra eenyu mootummaa keessa taa'ee gibira ilmaan Oromoo duddaaf lafee isaanii caccabsanii waan qabanirraa qooqa bulanii gabbaran nyaataa akka taayee danda'a Oromoo irratti bobba'aniiru guyyaa har'aa kana Oromoo irratti bobba'aniiru bobbaa kana eessaa fudhatanii muummicha ministeeraa irraa fudhatan irra naa ajajni harka lafa jalaatiin amma mo'anne ka jedhu nama biyya gandaatitti diiyaaspooraa takka fandiin kunoo irraa kana qansiraan sallache kana fandi godhaati gruuppii ijaaraniiti ajandaa irratti ololamu ajandaa irratti bobbaafaman wannoo fudhataaran Minisootaa kana keessa illee namootatu jira maqaa isaanii suuta yeroo hin geenne guyyaa naata haa ga'u yeroo nuyi furti jenneeti biyya Ameerikaa kana keessas dhaaba Oromoo tokkotti irkatanii dhaaba Oromoo ka biyya keessa jiran tokkotti irkataniiti Opidoon aangoo isaanii ittiin dheereffachuuf kutaa kaan ittiin dha'uuf deemu kaayoon Opidoo Wallagga guutuun shanee Arsiin gujiin guutuun shanee Booranni guutuun shanee jettee san isolate gootee komaandi poostiin akka irra teettetti filannoo bira ga'uu barbaadu ummata gara Arsiitiif gara Harargee kana cinaa warra bilisoomna jedhe kalee amma jalaa dachaa jiru waan beekuuf dhaaba Oromoo tokko qabataniiti garee akka Kamaal dha'u san booda
isaan adda qoodanii adda facaasaniiti aangoo irra turuu barbaadu OPDO malee yoo kanas dadhabamtee Oromoon takka taate kaayoon OPDO Amaara taatee badu Amaara taatee aangoo qabachuu OPDO kana dantaan isi warri isin hin galle yoo jiraat OPDO dantaan isi yoo dadhabdee jette kukkuttee amantaaf lagaan Oromoo adda qoodde bitu yoo dadhabde sanii gaditti yoo dadhabde maximum minimum levelin OPDO barbaadu Amaara taatee Amaara hojii dhaabatte kun akka masaayini mul'ataa rabe mallattoolee tokko mul'ataarani Oromoo kun hin bilchaanne baadiyaa keessa ka jiru kana tokko kan bulchaanne amantiin siyaala tuqamee islaamummaan tuqamee walitti tuqanii akkana walitti diraniiti wal dhoofsisaniiti kanas dhaanii qeerroolee dhaanii amma guyyaa har'aa kan Diredawaa keessatti garee saatanaaf sartifikeetii ka kennu OPDO Diredawaa keessatti lafa Oromoo ka seerri Oromoo lafa Oromiyaa keessa seerri ka himu kanaafi seeraa fi heera muummichi ministeeraan kabayne ummata Oromootiin kabajaa jechuun dhaabbatuu qaba Oromoon kana mormaa jabaadha heerri haa kabajamu isa duraa muummichi ministeeraa heera kabajaa hin jiru seera kabajaa hin jiru lafa Oromiyaa magaalalee Oromiyaa keessatti biyya Oromoo keessatti ka seerri fi konstituushin ummanni hoggaa 28 ittiin jiraat cabeeti nafxanyaa jalatti bulaa anatu seera isinii baasa anatu bula akka sirna nugusa ana qofa dhagayaa seeran dhagayinaa jira bara biyya yoo gadi bahee miidiyaadhaan ibsa kennu akka nama seera eegsisuu akka waan mootummaa ta'ee akka waan ummanni kun caccabsee akka waan qixxeetti daanyaa ta'ee ilaaluu atis dhaabadhu atis waan jedhu fakkeessu keessi isaa akka jiru eenyu yaaliin sadarkaa barnoota educational roadmap keessaan gadi baatee harkatti cabuu yaaliin paartii Oromiyaa kana diiguu itti toluu dhabeet paartii walitti baqsaa gaafa paartii walitti baqsee deebi'ee biyyallee walitti baqsa waan nationalismiin Oromoo kun dura dhaabbachuu waan beekuuf Jawaariin ajjeesu Jawaari yoo ajjeese akkuma barbaade Oromiyaa keessa burraaqaa hoggana hin dhaa hoolonni hin bittinnoofti irranya ummita mangaa'u battanaal ka jedhu Daani'eel Kibretii fi amaartota isa marsanii 4 kiiloo taa'an keessa mari'atee gadi bahee ummata Oromoo irratti bobbaa eegalee jira bobbaa hagana jedhamne eegalee jira kana birallee taranii karaa biraatiin OPDO'n harka lafa jalaatiin dhaabolee Oromoo caccaban ka miseensa nama sadii hin qabne miseensis isaanuma paartiinis isaanuma miseensis isaanuma namni shani paartiileen isaan shananuma san deeggaraalleen shananuma san namoota kutaa garaagaraa keessatti walitti qabaniiti of jalatti qabanii kutaa kaan ittiin dha'u fakkeenyaaf dhaaba ABO tokkoomee ofi qabanii ABO shaneedhanii irratti duulchisu kun dalagaa OPDO'ti dalakana sirriitti ifatti bar guyyaan suuta akkana mul'ata ifaatuma mul'achuu kanaaf isaanis maal jechuu eegalanii dalagaa muummicha ministeera kan ni deeggarraani jajjabeessinaa qabsootti osoo hin taane isaan ka jirani murna tokko ofirraa dhoorkutti jiran qabsootti hin jiran murna tokko shanee ofirraa teessu qabsoon isaanii kanuma Oromoon kana bira kutaa qeerroon kana bira kutaa nama isinii qabsaa'u kamuu amma maal sin jedhe yoo akkas dubbat kun immaa shaneedha kun immaa onnoodha kun bar wallagga jetteeti har'a taayee danda'a namni Oromoon osoo isan filli dhaaba OPDO keessa filamee Oromoo bakka bu'eeraa jedhee dubbatu ka Oromiyaa bulchaa jiru keessaa qaama bulchaa keessaa tokko as ba'ee safaaree amboo galte yoo jedhu eenyu safaariin ambootti gale safaariin hoggaa lama as erga qabsoon eegale ambootti gale eenyu ka Abiyyiin mormume safaariin ambootti gale guyyaa har'a eenyu namni ambootti safaree as nafxanyatu sila akka bara Minilik san safaree dhufe moo akka bara 77 san beelaan achitti safaree moo hoggaa lamaan kana safaariin ambootti gale eenyu kun adda ba'uu qaba manni Oromoo sagalee keessan dhageeffachuu qabdan seera eeddanii sagalee keessan dhageeffachuu qabdan OPDO taate seera hin beekan waraqata hin beekan seenaan isaanii ergamuu fi qawwee diinarraa fudhataniin immoo amma cabsuudha aangoo harka qabatan san qawwee makka kaleessa abbaa isaanii tura qaba qawwee har'a Abiy harka qaba qawwee masanii mataa keessa kaayoon isaanii kan mee safaariin ambootti as dhiyeenya kana gale eenyu maqaa isaanii listii isaanii eenyu ka Abiy morme ummata Oromoo bal'atu morme ka Abiy mormaa ture ummata Oromoo bal'a wanti mormaniif kaayoo Oromoo dantaa Oromoo eegsisaan jiru nafxanyaa matarratti nu baase ati bakka nu hin buutu ajjeechaa Jawaar irratti adeemsifame harka keessaa qabda bakka nu hin buutu biyya mootummaan jiru keessatti eenyutu waraana ajajee erge tokko kana ijoollee Oromoo ka dhumte Amboo keessa poolisiin fixe guyyaa adiin ka fixe eenyutu ajaje ka jedhu morme ummanni Oromoo safaariin taayee danda'a as bahee safaariin jedhu kaaroo ammutti gale eenyu isa dura eenyu ka gale kana maal jechuu barbaadeeti Oromoota kutaa amalaal amaarri maal jette nafxanyaan maal jette kutaa Finfinnee kana ka mormu bari kaleessa maal jedhan afaan Amaaraatiin isaat irratti yoo dhageeffattan
itiyoo silsaa irratti yoo dhageeffattan maal jedhan afaan amaaraati ummata finfinne ummata tuulamaa ka jidduu kana keessa nu rakkoo hin qabnu ummata tuulamaa kana gabroomaniiru isaan amantiin gabrichaa jechuu jiran isaan gabrichaa ummata kana akka isaan falmatan ka finfinne irratti dhiibbaa nutti ta'e ummata kunnoo beegii kaasee ummata wallaggaa ummata arsii caafii harargee caafii finfinneen kenna ummata jedhutu warra badhee dhufetu laali oromoon kun bakka lama cabsan oromoo gara garaachaa oromoon kun ka biraa ilalaala hubadha oromoon gujii jiraadhu boorana jiraadhu shawaa jiraadhu arsii jiraadhu oromoo eega oromoo himanneerra akkanuma akkana miti finfinnee jiraadhu dantaa waloo falmanna malee namni abbaan kenna abbaan oromoo Bonsaan eega oromoo ta'e abbaan isaa oromoo namni arsii abbaan isaa oromoo ta'e abbaan isaa oromoo shawaa eega dhalate bakkee dhalootaati malee shawaan oromoo arsiin bakkee itti dhalatte malee oromoo abbaan kee eega ittiin of waamterraa eega oromoo ittirraa abbaan kee oromoo isaan dantaa kana bakka lama cabsanii maal jedhe ummata bakka biraa akkaan kunoo nu dhannee Goojjam wareeraa jirru akkaan kunoo oromoo waloo dhaqee Gondar wareeraa jiru akkasitti nutti himuu fi kaayoo isaanii ifaan ifatti miidiyaa irratti dubbataa turan guyyaarraa guutuutti amma yeroo ammaa kana adeemsi itiyoo silsaa fi isaat kaayoon isaanii maali dantaa oromoon dura dhaabbachuu wanti hangaardhaa dadhaban wanti hangaardhaa itti milkaa'uu dadhaban duraan wanti itti milkaa'an akkami Goobana Daacee naannoon itti dhalate naannoo ankoo bara ollaa karaa shanoo sanii dhalate uumamumaanuu teessumti lafaa ollaa minilik namichi uumamumaanuu namni ollaa tokko oromoon sumaalee wal cinaartu aadaa wal keessa qabdi amantaa wal keessa qabdi aadaa wal keessa qabdi ummata ollaa minilik bara minilikin dura bara jaarraa 18 keessa ollaa minilik ture kana qabataniiti kunoo nuti isin kana qabanne isin gootanii ergamaa godhataniiti kamma abiyyi goota jedhee nutti himu dajjaasmaach en maqaa haata Goorgis dinagdee abbaa malaa jedhanii nutti himan goota diinaaf ajaja diinaa fudhatee goota dalagarra oolche malee goota oromoo ta'uu hin danda'u abadan goota oromoo nu qabeenu alamuu qixxeessa warra oromummaa ani oromoo ajjechaan oromoo deemu lafa oromoo saamu dhaabbachuu qabadee kaaddiitti falme qabeenu taaddasaa birruu qabeenu ummanni oromoo qabeeku san dura kafalmataa ture waan siyaasa jechuun kaayoo falmata namni baroo dilgaasaa goota oromoo ka jedhamu osoo dhukaasu lubbuun keessaa baate akka garii tulluufaa ka osoo nafxanyaa fi abbaa lafaa mana ishiirra deemee mataa keessa tume ofillee wareegame addabaabaa itti fannifame goota ka jennu kana malee nuti hoolaa fi tissee mara seenaa dabsanii akkana dhaloota barsiisuu kana hin fudhannu nuti laal opidiyoon seenaa addaa qabdi seenaan isiin seenaa ofii ijaarte qabdi addatti faabrikeet goote doktoroonni opidiyoo keessan hedduun isaanii seenaa sobaan nutti himu bara wayyaanee nu seenaa isaan barreessan san seenaa isaan nutti himan san meebii diina sodaataniiti diinatu matarra jira dhiibbaa jala jiranii jechaa cadha isaa turre malee hin beekna sirritti amma immoo ifatti baafatanii ifatti Goobana Daacee goota ta'e maaliif minilikin abaartare maa minilik diina jechuun si barbaachisa amma laal Goobanni Daacee goota fudhadhu sanbooda minilikin ofii keetii fudhatta bee minilikii fi Goobanni Daacee kaayoma tokko galmaan ga'anii deemanii their goal is the same kaayoo tokkatti kaayoon isaanii tokko Goobanni Daacee fi minilik kaayoon isaanii tokkoma Goobanni Daacee dhalataa oromoo irraa dhalate minilikin hogganamee akkuma amma abiyyiif taayee jechuudha bakka Goobanni Daacee fi minilik jechuun abiyyiif taayee danda'a jechuudha abiyyi minilik taayee danda'a Goobana Daacee irranaa gadi erga taayee danda'a ergama gooftaa isaa fudhatee deemu kanuma bir kaleessas ka ta'e kanuma ummata oromoo san cabsanii kutaa kaan irratti duulchisu amma immoo hin danda'amu akkasitti kutaan kun waan gaafa sanii wali waan hin barreef wallagga arsii waa wal hin barreef gujii waa wal hin barreef harargeen sirritti ummanni wal keessa deemee waa wal hin barreef gadaa garagaraa bara sanitti waan qabachaa turanii adda fagaatee jiraachaa ture gaafa san ummanni har'a immoo ka gufuu mataa bowwoo mataa isaaniitti ta'e sabboonummaa uummata shawaati ka amaaratti bowwoo ta'e hagaardha amaarri oromiyaa keessa nafxanyaan oromiyaa keessa akka barbaadde burraaquu ka bowwoo asitti ta'e sabboonummaa arsii sabboonummaa harargee caalaa sabboonummaa ilmaan tuulamaati sabboonummaa isaanii kana duraan isaan qabatanii dhufu amma eenyuun qabatanii dhufan maal jedha duraan Goobanni Daacee minilik gara shawaa kanaan as bahe amma gara jimmaa kanaan as bahu eegalee namni gara jimmaa kana ilala look isa qabachuu heddan kanaaf akkuma angootti dhufeen ummata kana maal godhaa ummata gara seentarii kana angootti yaasee jechuudha biyya kaayoon isaa akkasii gara seentarii akkuma qaleessaa jechuudha siyaasuma qaleessaatiin nu sobaa beeke hin danda'amu akkasitti amma qeerroon amboo eenyu akka ta'an of beeku Goobanni Daacee maal akka ta'e ni beeku
warri isaan lole Taaddasaa Birruu fa'a maal akka ta'e ni beeku. Qabsoon Oromoo galmi isaa eessa akka ta'e sirriitti beeku. Uummata kutaa kamii olitti har'a sabboonummaan keessatti dagaagee dhugaa dubbachuuf jedhu uummata tuulamaa warra garaacha jiru san. Meebii kanaan of Finfinnee san ta'uu baate Amboo karaa ginda baratti kana qabsaa'ota kumaatamaan haganan jedhamne jiru. Uummata kana dhaamsuu barbaadan. Maaliif olola sobaatiin waan sobaa jala qabanii kun waan dhugaa fakkaatu jala qabaniiti isin bargoota. Namni tokko namni walla tuulama keessa jiru yookaan namni Amboo keessa jiru goobana daaceetiin hin dhaadatu tokko. Ani sanyii Taaddee Birruu jedhee dhaadata malee goobana daaceetiin hin dhaadatu abadan. Ani sanyii Elemoo Qilxuu jedhee dhaadata malee goobana daaceetiin namni dhaadatu hin jiru. Warri goobana daaceetiin dhaadatu goobana daacee waan asitti dhalateef fudhadhu amma beena waan asitti dhalateef. Tukkee mammaa waan asitti dhalateef ani tukkee mammaa goota jechuun hin danda'u. Halloon waan asitti alkoo waan asitti dhalateef halloon dubartii gootitti Oromoo jechuun hin danda'u nama bara waraana Minilikiitiif bitamtee lola azuulee irratti nama 12,000 ol ficcisiifte. Ergama goobana daacee fudhattee jechuudha. Arsii keessaallee baay'ee jira. Kanaan dhaadachuu jechuudha waan bira bar hiika takka illee hin qabu. Waan bira tokkollee hiika tokkollee hin qabu. Yookaan nama bara sirna wayyaanee tajaajileen dhaadachuu jechuudha. Nama wayyaanee ofirra nadhii gammadaatiin dhaadachuu dhiifnee nuti abbaa duulaa fa'aan akka dhaadannu. Kunoo argite abbaa duulaan fa'aa goota, Adaanech Abeebee fa'aa goota, Alamuu Simeetiin dhaadachuu jechuudha. Karaa biraatiin in other word is matter of time yeroodha. Akkana jechuudha nadhii gammadaa dhiifteetti nadhii gammadaa fa'aa dhiiftee guutamaa hawaas fa'aa dhiiftee OPDO'n har'a guyyaa har'aame waan nadhii gammadaa kaaftii hin kaaftu. Waan Alamuu Qixxeessaa kaaftii hin kaaftu. Eenyu fa'aa kaafti? Elemoo Qilxuu kunoo kabara dargii du'e. Ka ofii harka ofiitiin ajjeefte bar waan dabbasaa guyyoo kaaftii hin kaaftu abadan. Kaafti waan badoo dilgaasaa kaaftii hin kaaftu abadan hin kaaftu. Taaddasaa Birruu maaliif kaafti? Oromoo kan ofitti hawwachuuf kan dargitu ajjeese ka Taaddasaa Birruu isaan jiranii miraasan dargitu ajjeese. Waan bara dargii dhuman kaayoon Taaddasaa Birruutiif badoo dilgaasaa tokkicha. Kaayoon Taaddasaa Birruutiif Alamuu Qixxeessaa tokkicha. Wajji qabsaawan, wajji dheebotan, wajji beelawan kaayoon Taaddasaa Birruutiif Maammoo Mazammil tokko. Maaliif keessaa filatanii waaqoo guutuu maa fudhatan arsii keessaa qoy waaqoo guutuu qofa maa fudhatan waaqoo guutuu go eegoota yes hin beeyin maaliif nadhii dagatan maaliif guutamaa dagatan kun waaqoo fudhatanii maa keessaa filaa fudhatan wallagga keessaa Abishee Garbaa fudhatan kun bara Miniliki namicha bara Miniliki lolee argite maaliif eebbisa addunyaa hin fudhanne fakkeenya kun gootaa himaa maal goota meeqatu ture maaliif nama akkasiin fudhanne guyyaa irraan mana akkasii maaliif warra dabre warra kun OPDO dura maaliif fudhatan ofii wareegan waan ta'eef Laggasaa Ogii maaf hin fudhanne mee Laggasaa Ogiitiif Alamuu Qixxeessaa maali garaagarummaa isaanii ajaa'iba Laggasaa Ogii maaliif gootan jenne shawaa dhalatee miti Meetaarobii dhalatee miti maaliif Laggasaa Ogii gootan jenne Maaliif Alamuu Qixxeessaa cinatti gatan Alamuu Qixxeessaa dhiyoo du'e kaa dhiyoo waan du'e bara wayyaanee kana keessa tureetuma du'e 91 log maaliif warra dabre bichaa maaliif karaan Laggasaa Ogiitiif maaliif hin baane amma shawaa keessatti karaa Laggasaa Ogii jedhamuu qaba maaf hin baane maaliif karaan Laggasaa Ogii ta'uu qaba manni barnootaa Laggasaa Ogiitiif maaliif hin ijaaramu maaliif Taaddasaa qofa qoran yes Taaddasaan goota keenya ni beeyna abbaa qabsooti dhuga hangafa qabsooti nama xurree qabsoo sararee karaa agarsiise xurree qabsoo keessatti yoo durallee gadi ba'uu baate Alamuu Qixxeessaa booda gadi ba'e illee inni yaa Alamuu Qixxeessaa booda ka qabsoo baree ofitti deebi'e Taaddasaa Alamuu Qixxeessaa fa warri hangafoonni tuulama keessa as ba'anii maccaa waldaa maccaaf tuulama dhaabanii Hayilamaariyaam Gammadaa fa Taaddasaa Birruu aangootti onnootti affeeran jechuu qabsootti isaan kun maaf dagatamanii ni guddaan baroo dilgaasaa maaf dagatame guyyaa har'aa Kabbadaa Buzuneesh maaliif dagatame waatu jira jechu waatu jira waatu alle waatu jira OPDO'n argite seenaa ofii nama ofii wareegde nama ofii harkaan wareegde daraaraa kafanii ka guyyaa adiin ajjeefame Amboo keessatti maqaan isaa mankaan guyyaadha hinko gaafa tuulama dhaqe gaafa shawaa dhaqe maal jedha biyya Taaddee Birruu gaafa Arsii dhaqe biyya Waaqoo guutuu biyya Koloneel Adam Jiloo jedha gaafa Harargee dhaqe Bakar Waaree maaliif Bakar Waaree kaafta kunno Bakar Waaree Minilikiin lolee du'e maaliif Mul'is Gadaan kaafne maaliif Borisoo Boruun kaafne maaliif Jaarraa Abbaa Gadaan kaafne warra isiniin rasaasa dura dhaabbate hin kaasan abadan seenaa isaanii dubbachuu hin barbaadan Gujiyoo dhaqan maaliif Jaatanii Aliin kaafne Boranoo dhaqan maaliif Jaatanii seenaa Jaatanii Alii Dabbasaa Gujiyoo fa'amaan kaafne ofii qaban kaa
himbekani kariye qaba ture namicha dha isin goote tani hoggana kenna ilma abbaa gadaa jennu kana akkamin ilma abbaa gadaa ta me calculation kamin abi ilma abbaa gadaa ta me calculation me kamin fidime ta'un danda'u nu ilma abbaa gadaa ka jennu nama oromoo qabsaawee dantaa oromoof dhabsaawee rakkatee beelawee dheebote ilma abbaa gadaati yes kreditii qaban dhaaboleen oromoo keessaa warri caccabanii haa rakkatanii haa siyaasa wallaalanii haa beekanii waan itti mul'ateen oromoodha qabsaawaniiti ammallee itti rakkataa jiran kun daawit ibsaa fa'aa fuudhan kamaal fa'aa fuudhan leencolata haga ta'u dogoggora isaa qabaatan mee namichuma guyyaa tokko as bahee makiina irraa bu'ee lukaan deemee hin beekne ana kana dhiwwar makiina irraa bu'ee nama guyyaa tokko lukaan deemee hin beekne nama dantaa oromoo tissuuf dura hin dhaabbanne akkamiin ilma abbaa gadaa ta'uu danda'a fidimee istaandardii kamiin namni footoo minilik ka achi beeta mangistii taa'u Jaappaanitti hojjechiisee Haile Sillaasee nama jiru akkan nama laalu fakkeessee hojjete odaa harbuu godhee namni sii fidu si gabroonfatuuf meelaal si gabroo haga namara oromoo tuffatan jechuudha oromoo hubadha oppidoo nafxanyaan oppidoo keessa galte haga nasi tuffatta oromoon akka seenaa hin qabne oromoon akka sobamu oromoon akka joolii juusi siin jedhu amaar mee wanti oppidoon gootu وانا بي لا وجدت وانا بي هاسو لا تكاسو نمبر باچو بي وان اني غدو لا ملين ابي غاب اسباي باباسي يوكان باستر اسباي مالج ኢትዮጵያ ጆቹን ወደ እግዚአብሔር ጆቹን ኢትዮጵያን ይባ አዎ ይባርካት ኢትዮጵያን ይባርካት ማንንም ለሀገሩ ይጸልያል ጥሩ ነው ዛሬ ግን የሱ ጸሎት ምን አይነት ጸሎት ነው የኔ ጥያቄ ማሊ ወኒ አብያ መጎዳሩ ቤታ ኢላልቻ አማራት ኦሮሞን ቢያ አባክያ ጀዳመደ ቢያ አረግያ እንጀሩ ዶ አባቀቡ ilmi abbaa waamama qeen abbaa waamamti biyyiti abbaa maleen dhalattu jedhamti qamar yusuf yoo mamma nuti oromiyaan biyya abbaa keennaati jenna oromiyaan biyya abbaa kiyyaati oromiyaan biyya kiyya oromo sabni kiyya oromo jenneet oromoon abbaan dhaadata kanaamti innaata agaree warri jedhu suni fakkeenya meelaal intina የድሬ ልጅ የአርሲ ልጅ የወለጋ ልጅ ወረ ጀሩ ኮኒ ወራ አይደንቲቲ ክሪሲስ ይቀቡ ወደ ኮኖ ወራ ኮኖ ጥቆ ባዲያ ከሳው ካን ወራ ጥቆ እንደመቂን ባዲያ ከሳ ኮኖ ወራ ጉረመኒ ቢየ ገንዳ ከና ደቀኒ ፌስቡክ ይበነተን የአርሲ ልጅ ምርጥ ያሰላ ልጅ ያሰላ ልጅ ምንድነው ልጅ ማሊ ልጅን ነምኒ ኦሮሞ ተኮ ነምኒ ኦሮሞ አባ ቀበቱ ልጅ ማልጀቹ የሸዋ ልጅ የፍንፍኔ ልጅ አማሞች ይጅራን የፍንፍኔ ልጅ ነሞታ ከና ይወራ ከና ቀብደላልቱ ሰቦኑማን ቤከን ኦሮሞማን ቤከን ሴና ህምቤከን የሮማ ጥቆት ገለበበ መንጀቹ ወሪ ልጅ የዱ ኩነን ፋርሳ አቢ ፋርስ ላላ ሄዱ ይሳኒ የአርሲ ልጅ የሐረርጌ ልጅ የድሬ ልጅ አከነት በኦፋማኒ ልጅ አከነት ደመን ዲን ይሳኒ ጉዳን ቀብሶ ሶንታነ ዲን ይሳኒ ጉዳን ዲነ ቀብሶ ኦሮሞ ሁዴረታው ሶንታነ ማል ዲን ይሳኒ ጉዳን ዳቦሌ ኦሮሞ ሲያሳን ጨጨበን ሸኔፋ ዮካን ካዋኦፋ ዮካን እንጅራኒምቲ ካፋኦፋ ዲን ይሳኒ ጉዳን ዲነ ሶንታነ ማናኬስ አከሚ አዱሬን ጀባን አላባየቲ አላቦጄ አንቱተ ጉርጉዳ ታገለ ቀበ መናኛታ አንቱተ ጥቆ መና እትገላጋፋ ገልዋንተ አዱሬን ጥቂሹ ነው አዱሬን ገባው እንደንደን ካንቱታ አሪቴ ቀቡ እንደንደን ተመረ ከሳ ቀቡ እንደንደን ምንሞ ከሳ ተተከልመት በዳጀለ ጪፍቲ በዳጀለ ጪፍቲ alga keessa sente ciifti nama wajjin kunniini namoota ummata oromooti qabsaan osoo hin taane daar backward namoota baay'ee dubatti hafoo siyaasaan dubatti hafoo barnootaan dubatti hafoo warra garaa gurguddatan garaan kun gurguddaa hedduu isaanii mataan isaanii warra akkanatti dhiphate hedduu isaanii ala kanaalee beelaala yoo qaamaan laaltu dargaggeessa fakkaataa keessi isaa qulla baradda jedha hin beeku waan barate hin beeku waan tokko you don't know nothing garam deemna waatiin xaluun danda'u mataan isaa amma gaaf tokko gadi ba'ee waan tokko abiyyaa jedhe xiqqoo hin gadda xiqqoo ture akkana gadda bakka naftanyaan nu rogootee naftanyaan akkana kanuma naftanyaan xiqqoo ture immoo abiyyi gabeetti dubbatu irraanfate kalboocha kaleessa irraanfate maal bakka viiva ilma abbaa gadaa viiva amma bar bilisoomne jedhuuni bakka bilisoomne jedhe xiqqoo ture immoo yoo waa argu bakka amma naftanyaan akkana he have no any vision namni tokko nama jechuun waatiin xaluudha waan dhufu forecast gochuudha waan fundura dhuf garam deemaa jedhani mormuudha male yaada mormuudha karaa irra deemu
me opidio namni leelliftu kan abiyyi karaa deemu namni leellistu karaan isaa sirriidha yoo jette fidi me morme tan dandan tokko hin qaban hin jiran ka waan jirre isaa waan jiru be ol kaatee fuutama yoo hin jiran yoo as keessa hin jiran eessaa fidda ye jimmaa liji kuna akkuma jette ye jimmaa liji graduate in jimmaa where eessa barat jimmaa university from jimmaa akkana bakka baay'een isaanii from jimmaa laal hagana dubatta boodha laal bakka itti dhalatanu bakka itti dhalatanu from jimmaa jimmaa university bakka de brade memberatu jimma male university branch jimma male katti dhalate le jimma katti ebifame le jimma katti qorate le jimma jedha asirratti la belala kadroto video kunni warra seenaa isaanii hin beekne oromoon irraa jawaariif OMN bira dhaabatu waan jawaariin bira dhaabatanii fu kan beekne dinni maaliif jawaariin dhaa jawaari yoo dhoofne hogganaa yoo dhoofne OMN miidiyaa sagalee ummata kana yoo dhoofne namni ummata iyyuu hin jiru ka fakkeenya OMN dhaqee ummata yoo gabaafne akkamiin argani akkamitti achi kuno baale keessa harargee keessa akkamiin argee OMN ilaalleen akkamiin argee ummanni walii dirmata maaliif miidiyaan qabu kan ummanni Oromoo OBN akkanaan hin jenne qofa OBN gaafa ummanni buqa'u cadhisaa ture cadhisee afaan qabataa taa'aa ture gaafa wal beeyna waan ta'e gaafi ummataa dhisee waan biraa garana galchaa ture yoo nu asin gaafa nu garana miliqee garana gabaas yoo nu asin kana gaafa nu garas miliqee gabaas yoo ummanni dhugaa itti matu gadi bahee mootummaan kana furaa jiraa jedha kan bakka furamne yoo ummanni wareegamu ummanni ofirraa faccisee jedha yoo ummanni moo isaan deeggare ummanni jabaatee qabsaa'ee jedha yoo ummanni opiidoo deeggare akkasi ummanni jabaatee qabsaa'e yoo ummanni isaan mormummoo shorokkeessitoota dantaa dhuunfaa kiraa sassaabdota ila beelaal bara wayyaanii akkam jedhan kiraa sassaabdota tankolanyoch ashabaariyoch onagaawiyaan akkanami afaan malasitti dubbatu har'a taayee majanal jedhe warri dantaan jalaatu qameedha eenyu kan dantaan jalaatu qame taayee danda'ati moo jawaari kan dantaan jalaatu qame jawaar maal dhabe ummata oromoo bal'aa qaba lafa ummata oromoo bal'aa qaba miidiyaa qaba harkaa waan nyaatu dhabe moo mana dhabe moo barnoota dhabe moo maal dhabe maaltu jalaatu qame jawaar dantaa oromootu tuqameef falmaayira malee wareega lubbuu agasga'u ka dabarsaa kennaa jiru guyyaa irraa biyya san keessa ta'e diina dura ta'e kophaa isaa opiidoon itti duultii amaarri itti duultii silxee sabaaf sablammiin tokko dadhabaanu sabaaf sablammiin hundaa miti naftanyaa bakka ilaalcha naftanyaa opiidoof ilaalcha naftanyaa warri qabu cinaan itti duultii irra caalaan isaanii kana mara ibidda kana keessa taa'ee kafalmu maaltu jalaatu qame taayee dantaan kee dantaan siyaasaa dantaan opiidoo keessatti aangoo argachuu waan si jalaatu qameef jawaar irra duulta kanaaf jawaar laala mara jawaar warri dantaan jalaatu qame dantaan siyaasaa maaltu siyaasaan taphachuu waan hin beekneef hoolaan akka keeti jedhaa warri oolu kuni warri garafamee leenjine siyaasaan warra leenjii hin qabne warra qaxxataa akka farda gaarii deemu taayeen nama siyaasaati miti taayeen first of all taayeen nama siyaasaati miti taayeen gowwaa waan itti kennan qabatee deemu malee taayeen nama siyaasaati miti duraan dursee nama akka itti dubbatan beekuu miti arsii keessaayis kunoo tokko qabatan akka amiin jundii warra biyya gandaatti jiraataa ture maqaa qabsoodhaatanii aangoo qabannee jedhanii warra mootummaa ummata oromoo warra xiqqeessan warra rasaasa dura hin dhaabatin qeerroo waliin qeerroon kutaa barbaade haa dhalatu bakkuma barbaade filatee barbaadu arsii haa dhalatu barbaadu wallagga xiggii haa dhalatu barbaadu harargee barbaadu sumaalee bakkuma barbaade haa dhalatu barbaadu finfinne haa dhalatu nama dantaa oromoo waan qeerroon itti wareegamte dura dhaabatu diina keessa ilmaan oromoo abbaa fedhe abbammaan fedhe ani na kana asirraa dubbadhu kun mee biyya galee bara wayi yoo lakki kun akkanaa miti jedhee dantaa oromoo waloo waan qabsaa'onni itti wareegaman namni dhiibu guyyaa har'aa diina keessan diina ilmaa ilmoo keessaniiti diina gaafa isiniin namni kafalmatu bar ofiif hin falmatu ani kafalmatu ofiif qofaa miti dhaloota dhufu ilma kiyyaa biyya bilisoomte saba teknooloojiin dagaage gochuuf falmaa hadha nu goonutu boru dhaloota dabra kaleessa falmaa qabsaa'onni godhantu nutti dabree akka mirga nu falman nu taasise isaan sunni wareegaman yoo nu falman eenyutu falmata gaafi yoo nu duran dhaaban eenyutu dura dhaabbata gaafi kanaaf gabrummaa irra ciisanii ummata keenya hadoochanii kaan amantaan hadoochanii silaa amantaan injectioniitiin doodaa akkam marfee waraante maadanzajaa akkam amantiin akkasin nama adanazazan maal sin jedhanii nu tokkicha dhugaa itti nu tokkicha namni kana kun namni amantii maal yoo sirri bilchaataan ta'e keessi yoo dheedhii ta'e maaliif kaayoon qabso nu amma namni namaa miti hin jenne amaarri namaa miti hin jenne silxeen sabaaf sablammii namaa miti hin jenne biyya qabna heera qabna lafan nurraa fudhatame heeraan nu deebi'uu qabnaadha qabaadha nu gaafanne ifaa fi bilisa kun waan garana qabdu miti kun waan amaara si jechisiisu waan shanee si jechisiisu dhaaba biraa si tussisiisu waan opiidoo si taasisu miti eega oromoo taate namni eega oromoodha eegdee of waame oromoon biyya qabaachuu daangaa qabaachuu
federalizimii dhiigaaf lafee jaarrachuu kama jiru kana isa kana akkamiin tisina kaafee moo akkamiin itti guutan lok namni oromoo kanuma lamaan kanaan ala garana qabee garanaan deemnaa achiin deemnaa zuuraa san deemnaa akkamitti deemta deemte ol bararte gaddabite fardumarra ta'a namni koorarra erga faanoo itti ijjatte fardumarra ta'a eeggarmaa farda lamaan garmaa mun danda'u yeroo tokko as same time namni dukan lama qabaa farda muka lama koruu hin danda'u farda lama yaabbatee gulufuu hin danda'u namni tokkochi al tokkotti farduma tokkochi yaabbata yoo sabboonummaa qab fardi kee takkatti ma lamaa miti asin opidoo keessan adda maalun jedha asdaanii itti lammaan fa'a bar sabboontota dhugaa xayyibaan fa'a bar ila beelaal hin bilchaanne ila keessi isaa dheedhi ibaluun sabboo eega sabboonaa ta'e as bahee falmu dantaa oromoo wanti deemaa jiru kun sirrii bitadhee falmu akkuma kamaaliif fa'a kuni bar waan oromoo namaa kennisiisu waan oromoo namarraa ilaalcha siyaasni ilaalcha amantiin ilaalcha namni tokko barbaadu penteeta barbaadu kaatolikiita barbaadu musliim mirga isaati dhorguu hin dandeettu fedha isaati Yesus gooftaadha jedhe gooftaadha hordofuu danda'a ay Muhammad ergamaa kiyya Yesus hin barbaadu rakkoo isaati jedhee deemu mirga namni isa dhorku hin jiru ilaalcha waan ta'eef maatii tokko keessa yookaan abbaan kiristiyaan yookaan haati islaam yookaan pente yookaan kaatolikii kun siyaasnis ilaalcha akkas akkana maatii tokko keessa ta'e akkana ammaa yaadda jechuun hin dandeettu akka inni itti yaadu tokko dantaa siyaasa isaatiif dantaa dhuunfaatiif mana ijaarrachuu arra guyyaadhaa kan namni warri siyaasa obbidoo deeggaru bari mana ijaarrachuu warra barbaadu warra lafa finfinnee saamuu barbaadu waan oromoon itti saamame san deebisiiseet ummata oromoo wajji ga'ee isa qabsaa'ee akka qabsaa tokkootti qabsoofne bilisoomne mee maal qabna dantaa oromootiif kana dhabne dhe ummata oromootti ifatti yoo himate inni qabsaa'adha manni barbaade akkuma maraaraa fa'aatti argatanii isin duukan saamuu dhe mana dhabee mana ofii qabu gurguratee maraaraan paartii ijaareemi mana ofii qabu gurguratee paartii ijaaree dalagaa isaa dhabee jireenya isaa dhabee rakkatee mana hidhaatti hidhamee profeesarri tokko yoo jiraatu lafa sila finfinnee kaaree takkatti maraaraan dhaba jettanii yaaddamoo isin yookaan baqqalaa lafa kaaree 200 finfinneetti yookaan kaaree 400 fooqii takkatti dhaba jettanii xiqqoomee sammuu kee keessatti xiqqoo yaaddanii beektanii har'a maal jedhan oppidoon siyaasa san waan deemtuuf diinni isaanii oppidoon wayyaani har'allee wayyaaniin hin jirtu jara keen hin eebjatina ma waan eebjuu maa haasoftan wayyaaniin har'a tumsa qabsoo keessanii guyyaa har'aa kan wayyaaniin tumsa qabsooti malee diinaami ana tumsa qabsoo guyyaa har'aa federalist party jaba sanu jaba of ijaaree mana of ijaarrate tumsa qabsooti malee guyyaa har'aa kana tigreen ana diinaami TPLF ana guyyaa har'aa kana diinaami kaleessa diina yes diinni dhaabbataan hin jiru siyaasa keessatti dantaa isaatti si cunqursee humna qawweetiin si caalee si cafaqee si hidhee si tume lafa keessaame amma immoo sirraa baqate tum injifatteerta eega injifatteerra wanti si ariisisu hin jiru har'a ka dura dhaabbatu qabu oromoon qe'ee keetitti dhufee oromiyaan keetii miti finfinneen keetii miti direedawaan keetii miti namni siin jedhu san malee diinni guddaan diina si biraa dheessee biyya isaatti galee taa'u harka maratee taa'u yoo ati barbaadde si waamatu yoo dantaa sabaa ati qabsoof si waamatu inni diina kee ta'uu hin danda'u amma taayee dandaa hirribaallee ka'u TPL itti fudha geetaachuu asaffaartutti mul'ata naftanyaa isa marti biraanuu naggaafa akkana isa cinaa isaa taa'u inni isaa diinaa guyyaarraa fira nu immoo fira ta'uu hin danda'u inni nu har'a firri kiyya oromoo amanaa kanaan amanaa oppidoon maal isin jetti TPLF waraana bobbaastee TPLF qarshii baay'ee qabdi TPLF adda siin adda eessa turte ati abiyyi amma mooraalii kana ittiin dubbatu hin qabu kunis oddoo jedhe namni biraa ala kaleessa akka saamaa ture you are one of a member namni oppidoo keessa kutaa barbaadde dhalate xayyibaa ta'e barbaaddu you are one of a member paartii san tajaajilaa turte achi keessa turte takka immoo finciltee hin baane achuma turte yes so ati yelee baata baabaarii nachuun nanta babulu xayyibaa qabii Ono qabi lamma qabi hundi namni oppidoo keessa ture yelee baata baabaarii akkas qabsaa'oo ta'e asuma baabar dideetu malakkiin saamuudheetuma baa leebaa tabaabarii leebaan yemaalan moral ground yellow raasu leebaa na'una innu hattuudha mataa isaatti hattuun akkamitti hattuu tokko hiigale abbay saayee kiisi gaba abiyyi xabbaaqii ነበር ማለት ሌላ ሰው እንዳያይ ይጠብቅ ነበር እንደዛ ኮን በሌላ ጃዙር ኮን እንደዛ ነው በፖለቲካ አንድ ፓርቲ ውስጥ ናቸው ኢህአዴግ የሚባል ወይ ኢፒአርዲኤፍ የሚባል ውስጥ ሲያገል አንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ናቸው ስለዚህ ደንታይዛኒ ፈልመታ ከናፍ ኤኑ ሲገርሲስ አባይ ጻዬ ነምንጀ እንጂ ፈተመ በደ ገሌ ጃሬ ቢየቀይ ሳታው ማን ሳታው ጉያዳ ከነ ማን ሳታው ቀበኝ ሳቲ ናርካ ፍዳቲን ወደ ነመ ጀቦባ አባይ ጻዬ ጉያዳ ከነ ከጭንቀሙፍ ቀበኝ ኦሮሚያ ከሳ ሳሚ አከሚን deeffadha malee abbaa isaa ayyaa angoo qabachuuf indee muyyaarraa namni akkasii eeg jirta yoo jiraatta dogoggora keessa jirtan
قوله يوكان نما تكو تكنني كبوباسي سني أوبيدون وديسوت إنسوبتي أوبيدون نمني خلاص أريامي إنجي فتامي كابين يسيال أسامي سن أكمل ليبا تكو أكمل وام فوت أتسم فوت أتى ديمو برباط ماله إيه تبيه كاميرا إندعانا سيد فتة سكابات دنجر ليبان هاتون أكسي كنا أوبيدون رماليت تقرير إلا كنا أبايس أيتي غيرتا شو أصفاتي متي ليبا أنت راس أجبر باري جنان أبين أنت أجبر باري أنت ليبا منهم ليبا ليبا إلهم كانت بلت ليبا كانت بلت أجبر باري إلهم بزام درلي راسو أبي أجبر باري ليبانو ليبا دريينو مولاچانو فيدراليزم يما كبر مولاچا دريينو إمانو مولاچا راسو يلا كبرون حق ليلون أكبر يلال راسو يلا كبرون مبت ليلون أكبر يلال إنيا يلا لنو يتيقنا لنو فيدراليزم يكبرنو if you are a prime minister you have to respect federalism ye federalism prime minister nenji ye ahadawiyan prime minister አይደለም አንተ ዛሬ ትግሬን መተቸት ጌታቸው ስፋን መተቸት ሞራል ግራውንድ የለህም ነው ምልኔ የለህም እኛ ብንተች ሌላ ሰው ቢተች yes ትላንት ከነሱ ግሩፕ አልነበርንም ሌቦች አልነበርንም እንደናንተ ሌሎቹ ቢተቹት ሌላ ተቃዋሚ ፓርቲ ቢተቸው yes አቅሙ አላቸው ሞራል ግራውንዱ መሰረቱ አለ አንተ ምን መሰረት አለ ጌታቸው ስፋን የምትተችበት የሬዲዮ ኃላፊ የነበርክ ሰላ የነበርክ ዛሬ ምን ታመጣ ዛሬ ህግን ሳታከብር ህግን አክብሩ ትለናል ኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሚያ ክልል ራሱ የሚመራ በመንግስት ማዋቅር አለው ሉዓላዊ ስርዓት አለው ልክ እንደ ትግራይ የእንዳንዱ ክልሎች የራሳቸው ሶቨርጂኒቲ አላቸው ግን የጋራ ሀገር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለን አንተስ ያላከበርከውን ህገ መንግስት ማን እንዲያከብር ትፈልጋለህ ይሄን ጠይቁ አብይ ያላከበረውን ህገ መንግስት እኛ የምናከብረው ህገ መንግስት የለም ለብቻ ጃዋር ህገ መንግስት ያክብር ጃዋር ምን አጥፍቶ ነው ህገ መንግስቱን ተከትሎ እኮ ነው ህገ መንግስት አክብሩ ያለ ነው ዛሬ ጃዋር ለህገ መንግስት እኮ ልሰዋ ነው በኦፒዲዮ ስሌትና በነፍጠኛ ስሌት ህገ መንግስቱ ይከበር ጃዋር ስላለ ነው ይሄ ህገ መንግስት መጥፋት አለበት የሚሉ አሃዳውያን ከኮሎኔል አብይ ጀምሮ ናቸው የሚሰሩት ምን ይሉናል ጌታቸው አሰፋ ነው እንደዛ ያደረገው አባይ ጻየ ነው ዛሬ ያለው ዛ ሽማግሌ ታግሎ ዛሬ 50 አመት ትግል ውስጥ የነበረ ጡረታ የወጣ ሰውዬ ክልሉ የገባ ሰውዬ ምናልባት ትላንት የዘረፈውን በእጁ ይዞ እንዳይነቃበት ይዞ ለመሄድ ነው አባይ ጻየ በሱ ስኳር ሸጦ የዘረፈውን ለመያዝ ፎቁን ለመያዝ ነው አባይ ጻየ ዛሬ ጥረቱ እንጂ ስልጣን ለመያዝ ሞራል ግራውንድም የለውም ፍላጎቱም የለውም አባይ ጻየ ናንካ ስልጣን ያዝ ብሉት አይዝም ዛሬ እርግጠኛ ነኝ 100% እርግጠኛ ነኝ አይፈልግም ትግሬዎች ናቸው እንትኖች ናቸው ሌቦች ናቸው ትላንት እንደዚህ ወይ ቲፒኤልኤፎች ናቸው እንደዚህ ያደረጉት እንደዚህ ይሄ አልዋልታ ወሬ ቡና የማይደፋ ምንም ውሃ የማይደፋ ወሬ የሚያወራ ፕራይም ሚኒስተር ምን አይነት ወሬ ነው ታየለ እንደሚያወሩ ካድሬዎቻቸው ይወረደ ይዘቀጠ ወይ ፖለቲካ ያቆ ይሆናል ወይ ማስተዳደር አይችልም ካልቻልክ ልቀቅ እንጂ አትችልም yes ኦሮሞ ማስተዳደር አልቻለም ኦፒዲዮ ማስተዳደር አትችሉም እንቅጩን ነግራችኋለሁ እኔ አትችሉም ይሄው ያሳያችሁ ነው ልፍስፍስ ጉልበታችሁ ልፍስፍስ ይደረሳችሁበት ቦታ የምትመስሉ እስስቶች ናችሁ እስስት አሁን አብይ እስስት ብንለው ይሻላል ሙስሊም ጋር ስደስ ኢሚዲየትሊ ሼክ ይሆናል ጳጳስ ጋር ስደስ ኢሚዲየትሊ ተደፍቶ መስቀል ስሟል አንተ ጴንጤ ነህ በመጀመሪያ ሃይማኖት ፕሮቴስታንት ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የምታምነው አይደል የተሰቀለውን ነው የምታምነው ሰው የሌላው ሃይማኖት ኢንተርፊር ማድረግ ለምን አስፈልገ የፖለቲካ አጀንዳ ስላለ እዛ ውስጥ ይደብቅ ሙስሊም ጋር ስደርስ በቃ ሼኪዎች ሰላም አለይኩም ይላል ምን በግድ ሰላም አለይኩም ምን አስባለ አንተ ክርስቲያን አይደል ሰላም እንዴት ናችሁ ካልክ አይበቃም ሌባ አጭበርባሪ ስለሆንክ ለመነገድ በፖለቲካ ልክ ሃይማኖትን ተተርሰን ነጋዴ ስለሆንክ ነው ይሄው ነው ያለው ሀቅ ሽመልስ ክርስቲያን አይደለ ኬፕ ለብሰ የሙስሊሞች ጾም ፍቺ እዛ ስትሄድ ምን አይነት ንቀት ነው ምን አዲስ ወረጋ ምን አይነት ንቀት ነው ለኦሮሞ ህዝብ ያላችሁ ንቀት ይሄን ያክል ለከት ያለለው ንቀት ነው ኦኬ ሰው ቀሚስ ሰው አንድ ሼኪ የኦርቶዶክስን ለብሶ ክርስቲና ቤት ምንድነው የምትሉት አንድ ሼኪ አንድ ቀን ኦርቶዶክስ ሆኖ ማያቅ አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብሎ ማያቅ አንድ ቀን ማርያም ታማልዳለች ብሎ ማያቅ ሼኪ መጥቶ ቤተ ክርስቲያን ልክ መስቀል ይዞ ስታዩ ምን ይሰማችኋል እናንተ እኔ ዝም ብዬ ከመሳቅ ውጪ ምንም አይደለም ምንም እንዴ ምንድነው አሁን እንደሱ እንዴት ነው በቃ እነኚህ ሙስሊሞች በጣም የተጨቆኑ ሙስሊሞች አብይ እንትን ለብሰው መጥተዋልና ኬፕ እስላም ኬፕ ለብሰው መጥተዋልና ጌታቸው ማን ነው ነገር እና ታየ እንኳን አያምርበት ምንም ልብሱ አያምርበት አሳሳቁ አያምር በላሉ አያምር ምንም አያምርም ታየና አስወጡት እነ ሽመልስ ኬፕ ለብሰው ሲመጡ ሙስሊም ነው ምን ላችሁ እኔ እኮ በመጀመሪያ ሙስሊም ናችሁ ወይ ክርስቲያን ሆነ ቤቴ መጣ ጾም ፈታ እንኳን አደረሳችሁ ብለ ማየት ትችላለህ
እኮ ምንም ኬፕ የሚያስለብስ ሼኪ አሁን በቁርአን መያዝ ብቻ ነው የቀራቸው ለምን እሱንም አትይዙም እንደዛ ቀሚስ ለበሳችሁ አይደለ ኬፕ ይደፍታ እስቲ ምን ቀረው ነው አሁን የቀረው ነገር ምንድነው ነው አሁን እኮ የቀረው ምን ቀርቷል አታምኑም ዩ አር ክርስቲያን አምራይ ክርስቲያን ሆነ ሀገር መምራት ይችላል እስላም ሆነ ሀገር መምራት ይችላል የግድ ጳጳስ መሆን የለብኝም እኔ ሀገር ለመምራት የደረስኩበት ቦታ መምሰል የለብኝም ኦኬ ኃይለ ማርያም ጴንጤ ነው አንድ ቀን ሄዶ ግን ኡነን ለማና ሄዶ ግን እኔ ሙስሊም ኬፕ ለብሶ ሲቀመጥ አይቼው አላውቅም ቪዲዮ ዘመን ነው ይሄ ተራ ቀላል የወደቀ ፖለቲካ ስታራምዱ ያም ከሸፈ ያም ስንናገር ነበር እኮ እኔ ስናገር ዲፌንድ ሳረክ ይሄ ሰውዬው ሸታም ነው እናንተን ስንቃችሁ ነው ኢልማን ኦሮሞ ዮ አከም ኢስን ትፈቱ ቄስ ማን ተኮ ነምነ ጉያ ተኮ ቁርአን አርካና ገምቤን ነምነ ቁርአን ጅብ ተኮ አስቤቱ ምንም ጋር ፈተ እስላማ ፈተ ሲያፎደ ማልቱ ሲደጋም ስትፈተ የጀቹ ሲኢግኖር ሲጎደ አቲ ሆማ እምቤክቱ ኢሳዮ ፈካ ሆማ እምቤኩ ጀቹ ከራብራቲ አፋ ኩን ሂካው ቢራዩቲ እንቀቡ ሆማ እምቤክቱ ዶፋ ዱበት ሀፋ ያር ኢንዲጂነንት ኡመተ ዱባ ሀፋ ፕሪሚቲቭ ሲንጅዳራ አፋን ሲያሳቲ ነሚቶኮ ክርስቲያናት ምን እስላማ ነቀ በገ ሲኒንገ ኦላው ጂራ ተበርነም ጋፋ ክርስቲያን ሶማ ይኩበር ማቲን ነቀ ሚጭሩ ሚጭሬ ኦላይ ሰው ጅራታ አሲ ከሰትስ ጋፋ ሶም እስላማ ይከቱ ክርስቲያን ፈኒ ወጅ ተቀተኒ ደመኒ በገ ሲኒንገ ጀደኒ ኦሮሞ ጅገመደኒ ጅራታ ከበን የግድ ጀልባብ ፈቹን ረንጅሩ የግድ ቄሲ ፈካቹን ረንጅሩ ነው ተቆ ኦፍታው ይረተራ ከናፍ ኦፒዶን አማራ ብሬ ወገ አማማል ጃን አማርቶን ሚዲያ ከነራ ምን ይያሉ ነው ሜዳ ገፈዳ ኢትዮሰል ሳር ገፈዳ ኢሳት ደገፈዳ ሚዲያ አማራ ኦፒዶን ሁምና ሂንቀብዱ ኦፒዶን ገራገራ ገልተ ዳበተ ፍንጮፍቲ ገራና ገራው ገልተ ገራና ፍንጮፍቲ ገራና ገራና ገልቲ ኦፒዶን ጋራራ ኦፒዶ ቀብሶ ኦሮሞ ከነቱ ሁዴ ቀቤ yoonu humnaan caalle opido cabsine dhibarragoone opidoon burma amaara taati jedhan absolutely right dhuga opidoon edanuma amaara taati edana humni amaara tokko cimee bay taanaan edanuma amaara taati oromummaa rakkoon qabdu na wajji dhaabattee wareegamtu irraa bay oromoo ila na aman irra ila asiin akka gaalaa odoo irra nan qaqqalte oromoo wajji dhaabattee wareegamtu opidoon na aman akka gaalaa isa osoo wareegam dhaabattee farmite opidoon kanaaf amaarri maal godha dhibba ibidda kana itti qabsiisu barbaada opidoot laal ibidda kana laal qabsoo qeerroo noonti ibidda qabsiisu guyyaa har'aa kana qabsoo isaa haqa isaa katti falmatee najalaa dabeedheeti barakaa dura dhaabata guyyaa har'aa kana oromoon barsilaa hiriira ba'uun nu barbaachisu guyyaa har'aa kana tasgabboofne osoo nama nu barbaanne nama fedhii keenya nu guutu achi qabaanna ta'e hin qabnu malee osoo qabaanna ta'e guyyaa har'aa kana haasofti nu barbaachisu asirraa haasa'uu nu barbaachisu cadhifnee turree bara mee mootummaan kun mee irraa cadhifnee bara dadhabne deebine roorrootu moo deebisee miidiyaa kana nu deebise akka waggaa lamaan baranaatti nu deebise asitti fedha ilmaan oromoon har'a osoo cadhise osoo mootummaa isaa qabaate nama dantaa oromoo falmu osoo achii qabaate federaal keessa osoo qabaate nama itti amanu hayyuu tokko osoo qabaate miidiyaa kanarraa haasa'uun nan barbaachisu maaliif beekee hojjeta oromoo kan silaa ka barbaachisu tasgabbiitu barbaachisa ture maaliif mootummaan hin hojjeta gaafate tasgabboofte diina mootummaanis tasgabbaa'ee siif hojjeta dalagaa keessan jechuudha dalagaatti itti qabsoofteef sun hojjetamaan jiru teennee laallee gara amaaraan nuti amaarroonti biddatti qabsiisuuf galabbaxatee dantaa isaa san aangoo qabatee achi nama achi kaachuu barbaada amaarri bar abiyyoo dantaa isaaniitti rakkoo irraa hin qabani amaarri naftanyaan abiyyi irraa rakkoo hin qabu anaaf sirraa nama dantaa oromoo irraa rakkoo qaba malee naftanyaan ati Itoophiyaa bulchee ati naftanyaa fakkaattee jiran rakkoo irraa hin qabani isaan akka keetti miti anak akeh amara bakan adara Ethiopia faris jenana amara umar kanada kana barat dalman oromo kun siasa isani har umar kanada ega danta isani wajjat dirat ega afan isani beksi dirat tugan jiru kanafi ilman oromo hisobamina opido wonta desin sobdu angore refachu isin abban berbade hadu tigren hada debinan opido sagadu vifto kofa sagadre ango share gote takalatafte arada fakate aza ante jeda biro ke sadema akasibe dantan oromo oromia wala bomte oromon hiyuma jalabe lafti gurguramte gordodde te diredawa narka framte opidon oduhin qabdu san kafal matusi san ka opido ayati dinaki yette akum bar wayane ofra rofte san qotte isi kesa tumte ganda ti wajire isi gati digde nama ofi bar badu gafa qabatte
سكبا جافا سنسفكات أشي أريته حاجة هيدان أشي هيدا سمي قبل ما تأبيدون سمي للمو قبل ما أرومو الدين هرانا ملأ أبيدون لسما أرومو في دون دندير إلى مجان سن همان بيكون أنجرا إلى هما هم بيك جدا write down إلى فيديو كل سنة هوغا كون يمبرنا على إمتا يوتيوب مرة ترابه وأقولون دكو والتاجر بفتن نمو كلاسة سكسمة دبتات أر الليمو أفان غوتة أبيدون سمي قبل ما للمو قبرما أورمو التين هرانا للمو برا قبرما أورمو التين إيرسن كنا برا هوبيدوي أشي جلا هم نكيرو تين دينا سنجلا بليسا باسه أورمو مالكو تورا تورا هوبيدو أشي أريه توفوزو كوتا دوار أبد أي توري رتوي هوجني أسبه هوجني أرو سنينغوني قبري تدينا جلا بابنك أبصو قبري تتك النيج أنا تنيلالو يقول شو جوار فالله ميساني كنا هانون ديماني جتشو كانوا سلا كننو هوبيدو تو أنغونو كنا Amin jundi opido rango egata silasi tu kenaf mele opido guyar akan humna keroti situ kenaf mele ango opido ango anak kenu fi kaba mele akasi aman mal wanta ni biji farmani fudatammo wa qarra ken namefmo biji mal wanta ni guyar akan oromo kana dammaki kutamara kaysar tu karsir tu dammaki nama amma isan lal opido amin jundi gabricha amala lakam goran Amin jundi arsi kesa jedani taye arsi wallo kesa kesa wallaga kesa hararge kesa toko fudatan gafa san enu sergan adare chabe be malif dufte arsi malif do doladat ane arsi tedala de ted fusiti be bar akasi be siyasa tani be akasi siyasa gowati abam barbade kabar bade yo dalat danta oromo yo tar kam percisatay da soke rakor rangka bo kutta barbade dalat sabona tanan danta oromo wani tore gamne nati satanan is okay sama barbade atau barbade amar le to rakor rangka bo danta ke nati satana ani wal labdin ti danta oromo inti samonti su la oromo inti samonti su kabeni oromo inti samonti su danga oromo inti samonti su sera oromo wan oromo inti wore game inti samonti su kay gu oromo himbar badu singar kuno bar inji fande jawar pushap yo jechise debisu qaba motum man qawen ajaje isa jesu karufe jawar in pushap yo jechise ma debisu lal wallal to takanatu no afota en hogana Look, hoggana jenne jala demna jechu diina jala demna malenuti oromo jala dem nam oromo rakon ken rakon oromo mal hoggana isa himbe ko oromo baayen amma kenya kan hoggana ken ak hoggana tilalu jawari yota imare hoggana himbe ko nama harka dayef mara infulata ila mera ko isa hogganni kiya enu kayon isa kami adda ba fadda kafan oromo dubbatu marti hoggana miti namni oromo ta dalata oromo ka ganda be tamarti danta oromo rafedan qabu hundi sabbona miti hin sobani Amin jundi sabona mito do sabona tayo pido gale abson kerro ambo go tasri miti oromo na yo klimin jeru to sabona tay sabonu member dute ore gam tamale kabenya finken kamal sabona kuno argetani mi opido ke sa dinnalle ki kun danta oromo an ergamo bin dumne danta oromo sene gaba san namni ber kamalin ke gatur to kwana bara sirra hin sene ni achi opido se ergatti akmo kondomi se faydam te sari ti jenneni miti yes dugan yusan wa kuno deme tay dugami basatu ber rakko mena tur awam ma jerukan Gafa banki samto opido same jecha turemiti nulen samne ar allesan amen yundi lemal kondomi opido do barbajate enu lenjo bati le kondomi opido gafa ne dura dabate no onti kuni sila lenjo bati prime minister gorsa prime minister afa manu ra kabu dadda sila oromo da duga dalata dodola yes duga afa manu ra kabu dadda onti kun sirri mite de ma baudide Anggo berbada malah tentang oromo ati wono ke sabate ati kore ke sabulte ati wono they don't caring godan mana gari ke sojrat dubarto ta berbada ka berbada o tara salaf sifte opinion fiddet makina berbada yo of he don't care tentang oromo ke caring godu hogga ku manjirat wante nyate mati sa fayade mane tijare biala tinnaga data business akesa senani import export tani jirachu fedan isan male ati belofte ati rakkate ati matin ke berlukan dema umman oromo berbadia kurrazi dabe they don't care naamani caring godan kana namota kan yo dage tantatan namota kana na inna gena namota bakame yo dage tanta fayya yung kabdani namota fayyang kamne hin kabsa yo tes be kabsa talile ifa gogobana opidota guya alkan opido guya kabsa alkan opi akas turani bar indandam Karena dabballe bobbafte media malak aramade opidon guyar oromo radul jisar guyar harda kan guyar harda
malam bolle media kan rakam saat ture ma media kan rat nik safari rakam fakatu ma hanga sam mali kuno inshallah inna lillahi yede wan qur'ana nusabba kunu fakata media kan taye kuno mana ke sa gaboda bebe bifanu bora tayra qerro soda mana ke sa hotel ke sa bod dabe hotel ti opidon qalad gu yar da kana nurati bobbasani shekota nurabbi tani kuno no kana ke sa siatul ke sa kai mustafa jarra sa fan nurabbi tani grupi jarra tani addis wara gafa wolin ber mariata bulen kan nama cipati grupi sani ke sa kajiru nu hima no chokes ambo urge kana lan kana jawar mal labe me guyar kana mal labe jawar me mana labe mo jirenya labe mo wanya tu labe mo mal tu jalatu kame jawar dan tan jawar jalatu kame udu jeru me jawar ne jalatu kame fidi me adis waraga thaye danda warra dan tan jalatu kame hojetta me jawar dan tan jalatu kame mal me fidi danta ke kaatitti oromo hacuucee jiraachuu hedduu san waan quceesi qabe kanuma kophaa ummata oromoo malee nyaattan qeerroon wareegamte badee taa isin nyaattanii lafa biyyan gurgurta waan isin jedheef isin akkuma kaleessa gurguruu bartan akkuma barra wayyaanii gurgurta hadha naftanya gurguruuf deemtan okay malee fedha takkallee fedhan qabdan takkallee oromoon bilisoome hiyyummaa jalaa ba'e magalaan afaan oromooti magalaan naftanyaan to'atee agarraa jiru agarraa keessaa nu jeequ seera jala ooluu qabedhee naftanyaa qabee hidhuu qaba namni tokko akkamitti kora kaasa oromiyaa keessatti sumaalee keessan jiru kana godhattan sidaama keessan jiru gaambeellaa keessan jiru tigraay keessan jiru ka oromoo afaar keessan jiru oromoo ofis salfadhaame namni bari hin qaanfata xiqqoo mooma godhuu bari hin qaanfa bar jira argitanii mee afaar keessa naftanyaa rungaa dabicaa qayyee argitanii beeytanii sumaalee keessa argitee beektaa oromoon maali eenyu gadi saba kamii gadi oromoon hoggana isaa hin beeku rakkoon sani nama karaa deemuun kootu anatu si hoggana wedhee namni tokko dhufe amaari tokkollee afaan oromoo dubbatee anas si hoggana wedhe duuka fiigee harkaan ilma abbaa gardaa rakkoon kanaa beek hoggana kee beeki waan qabsooftuuf beeki oromiyaaf qabsooftaa miti nama oromoof hin barbaadu ari ofirraa ibalu qabsaadha lammaan qabsaadha xayyibaan bara kam bosona seentee qabsoofte bara kam sii qabsooftee qoo qabulte salfadha xiqqoo namni bar credit illee walii kenna mee bara qooqa sii bulanii sii rakkatanii sii eebjotanii ari'amanii minda xayyibaan mindaa nyaate obbidoo keessa anatu wareegamaa fi dhaqee xayyibaadha umaru suleemanii boonsaan dhaqee wareegamuuf kaa naalaa tuqanii nama ganda keedha haa jedhee wareegamuuf kaa lubbuu isaa amma edana maan rarraaf yoo ana jedhan edana dhaqanii maan rarraaf obbidoo yoo rarraaf rakkoo isaaniiti isaantu wajjin nyaataa ture isaantu biyyaan waree kalees tokko ta'e achuma jiruanii biyyaarri kun so yoo qabsaa ta'e as baheetti qabsaa uuma ifatti dantaa oromoo falmaa kaleessallee rakkannee diina jala turre har'as baanee qabsoofne oromoo fakkaatu kanuma akkuma jawaar kana ifaniituma ifatti baanii diina dura kokkee wal qabu amma jawaar ifaan ifatti abbaa fedhe obbidoo taate oromoo taate tigree taate dantaa oromoo eegaa afaa dhufte kunoo afoo si dura dhaabatan leenci akkanatti adoodaa dhugaan jiru kanuma oromoon amma taadha oromoon diina akkamitti bofojji ciisika jawwee amma dheera faana nyaatu hana liqimsu hin ajjeessa malee jawwee ajjeessee ofirraa gata malee akkamii amma dheera faana jawwee oromoon amma taadha nama hammata oromoon aadaa hammachuu qaba maaliif hammadha diina kana hammatu nammadha yes tapha akka sidaamaa akka qemaayinti nama na kabajee jiraatu hin kabaje yes nama na nyaachuuf biyyi keetii miti finfinnee gatiif nama isin jedhu akkamii hammadha oromoo dammaqi hin dammanne siyaasni oromoo dheedhi yeroo tokko argu dheedhi bilchaanne sirriitti tigreen ummata hagami ka amaara kana biyya ariitee oromoo hagana ga'u jilbichi nu moote nun injifanne jechuu eddanii tigreen nu injifattee biyyaa nu ariitee biyya to'attee lafa qe'ee keenya dhuftee nurra gurgurtee odoon lubbuun jiru odoo oromoon lubbuun jiru injifannoo irraa waa baradha nama waa mo'ate irraa waa baradha diina qofaa miti tigree irraa waan baratu qaba oromoon osoo waa baratu nama waa baratu taane waa hedduu baran kenna ala ta'ee booyu dantaa siyaasaa murnaan gandaan jaarramu dhaabolee oromoo illee kanuma hunda isaa akkana kana illee akkana fattashtoomtu weesse qulla kamaalis garee kamaal akkan hin jiru kana keessaa baa oromoo taatan oromoo ta'a yookaan oromoo duraa goraa ani kai yeroo baa yookaan oromoo taatan oromoo ta'a falma du'a seenaadha aangoorti xiqqishuu hoggaa kuma ittiin hin jiraanne hoggaa dhibba lama hin jiraattu hoggaa 40-50 ittiin hin jiraattu warra aangoo kanan oromoo dantaa oromoo bal'aa waan dhalli itti guddatu waan daa'imni har'a garaa jiru dhalatu waan qabsaa'uun itti wareegamanii du'an dabran akkamiin dubaddeef namni dantaa oromooti jedhee of lubbuu kenna lubbuu aangoo miti lubbuu kenna paartiin kamaalaan itti gaafatamu bar paartii miti kun halaafinata malee paartii miti aangoo miti aangoon daawit qabisaa qabu aangoo isin fakkaatiin haa'u responsibility malee aangoo miti garuu aangootti fakkaata namni fakkeenya
ورانا مرفمتي ودي فهمتي كين ورانا داود بس ورانا كمال جاي سيچنا يودي سالو جرا كن كل يانغو متجرا كين سالفدا oromo le salfadda kabajal le salfadda walis debiya party to kota akana to kot hogana of kesa basa bambar bade kota e gorom danta to kof wam wolo ko falma akmo opidon amarum ma falmat wiyara opidon be amarum ma falmat ticina be barada kan pido ke cina na persen din shanta maula amar kes sadarka hogan zara kaidan amar afan oromo barati korome ke sakalat afan oromo du bata rufa be katere tumo rufa afan oromo du bata samboda oromo namata ada injifanna sinjira wakta jis barre ach rabbu chuko racham samadra ki bakana ribu darbat daga maiki afo rufa maiki racham sa esa isabait danta egam falmine wan sabai egam falmine wan tore egam falmine opidona malal ach raga di update akuma siyasa amara be kristiyani galte opidon be muguyarda siyasa namara de siyasa opidon to koch amma opidon ganda galte kuta to ko qabate badde badu murte fatta ma bi yar namunman abdi kuta to ko yo live rabbedu botor kitani biti nam abdi kuta to ህግ እናስከብራለን ቀን በቀን ህግ ያስከብራል እሱ ራሱ አያከብርም ቀን በቀን ህግ ያስከብራል ነገም ህግ ያስከብራል ትላንት ህግ ያስከብር ነው ይላል የዛሬ አመትም ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ ህግ እናስከብራለን ለምን አታከብርም መጀመሪያ ካንተ ጀምራል ለምን ፌደራሊዝም አታከብርም አንተ ኮሎኔል አብይ ኮሎኔል ማረግ ለምን ራስህ ለምን አታከብረው መጀመሪያ እኔን ሌሎቹን አክብሩ ከምትል prime minister ነው አይደል ወጣ በለ ወደዚህ ልክ ማይክ እንግዲህ ተታነባለ ሰው ይጻፈውን ታነባለ እናቃለን እንደ ጳጳስ ወይ እንደ ፓስተር ተተርታለ ተረት ትላለ 24 ሰዓት ከመጽሐፍ ቅዱስ እየኮረጅ ኩረጃ ዛት አስተምረናለ ለምን ወጣ ሚዲያ ላይ ከዛሬ ጀምሮ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ በህግ ነው የተሾምኩ ፓርላማ ነው የሾመኝ እውነት ነው የኦፒዲዮ ፓርላማ ነው የሾመው ያድግ ስለዚህ ስልጣን ላይ እስካለው ድረስ የፌደራሊዝም prime minister ነኝ እኔ ስለዚህ ህግ እስከሻር ድረስ ህግ ይከበራል ፌደራሊዝም ስራ ላይ ይውላል እኔ ስልጣን እስከለቅ ድረስ ከዛሬ ጀምሮ እያንዳንዱ ክልሎች ሄዶ የሚረብሹ ስርዓት ሊይዙ ይገባል ብለህ ለምን አትናገርም ለምን አትናገር እንዴ ነው ፕራይም ሚኒስተር ማለት እኮ እንደዚህ ነው ለምን ልክ ትግራይ አሁን ለምሳሌ ጌታቸው ሰፋ በዛ ወረደ እንትና ምን አንተ ፕራይም ሚኒስተር አይደል ጌታቸው ሰፋ ምን ስልጣን አለው ለምን ታች ወርደ ለምን እንትኖቹ ኃይሎቹ እንትን ሰላም የማይፈልጉ እነማ ስም ዝርዝር ውሸታም ሌባ ነው እኮ ምን ለዚህ ነው በማስረጃ አንተ ሌባ ቀጣፊ ዱርዬ ነው እኮ ምን ስልጣን ናፋቂ ዱርዬ አላማ ያለለ ለዚህ እኮ ነው ምምታቻቸው ካብይም ጀምሮ ስልጣን እንጂ he don't have no any vision ምንም ቪዥን የለውም አብይ የሚያወራ አይጥም ምናልባት ባይብል ማታውቁ ሰው ሂዱና አንብቡ እሱን ከምታዳምጡ መጽሐፍ ቅዱስ ግለጹና አንብቡ ምን ይላል ኢዮብ መጽሐፍ ምሳሌ መጽሐፍ ምን ይላል ይሄን እንትና እስራኤሎች በግብጽ ባርነት ውስጥ ሲወድቁ ምን ይሉ ነበር እነ ሙሴ በዛ ጋር ወረዱ ጣላቶቻችን እናሸንፋለን ጣላቶቻችን በውሃ ይቀልጣሉ ሁሉ በባይብል ውስጥ ተተረከው መጽሐፍ ቅዱስ መጥቶ ይነግረናል አባቴ እኛ ባይብሉንም እናቀዋለን ኮሎኔል አብይ በእናታችሁ አድርሱለት እኛ አንብበነዋል አንተም እንደምታነብ እኛ ምን በፒዲኤፍ አለ በሃርድ ኮፒ አለ ሰው ያነባል እሱን አምጥተ አተርክብን ተረተረት አንተ የምታወራ ተረተረት ነው ህግ የምታከብር ከሆነ ራስ አክብር መጀመሪያ ከዛ በኋላ የፌደራሊዝም ህገ መንግስት ይከበር ይሄው ነው ፕራይም ሚኒስተር ስራው ይሄ ነው የዜጎች ሰላም የሚከበር ህግ ስታከብር ነው አንተ ይሄ ሁሉ አሁን የመጣው ምንድነው ፕራይም ሚኒስተሩ አሃዳዊነትን እያቀነቀነ ስለሚሄድ እዛ ስር አሃዳዊያን እየበቀሉ በየከተማው ሌሎቹን ይረብሻል ባዳማ የሆነው እሱ ነው በድሬዳዋ የሚሆነው እሱ ነው በአዲስ አበባ ውስጥ የሚያራምዱት ይሄ ነው በትናንሽ ከተሞችም የሚያደርጉት ይሄንን እኮ ነው ምንም ተአምር ነገር የለውም 27 አመት ይሄ ነገር አልተፈጠረም ምን ለመናገር 27 ተመጥሬ አንድ ቀን ይሄ ነገር ተፈጥሮ ያለው አሁን ለምን ተፈጠረ ራሱ ህግ ስለማያከብር ራሱ ፌደራሊዝምን ስላላከበረ he have to resign ኮሎኔል አብይ ወልቀቅ ወይ ጥፋ እኛ ምንም አተራልን ኦሮሞ ስለሆን አንደግፍም አንተ ከኃይለ ማርያም የተሻልክ ሳይሆን የወረድክ የዘቀጥክ ማይም ነህ ኃይለ ማርያም አትሊስት ተምሯል ካንተ ተማሪ ነው ኃይለ ማርያም እውነት ነው እናንተ በ16 አመቱ ጠመንጃ ተሽክሞ አልዞረም ኃይለ ማርያም ዩኒቨርሲቲ አጥንቶ ማስተር ጨርሶ እንደገና ፓርቲውን የተቀላቀለ ነው ሰራዊት አልነበረም እንዳንተ አንተ ተራ ወታደር ነበርክ ስለዚህ ትምርት ይጎልሃል ሳይኮሎጂ ይጎልሃል ምታስበው ልክ
አይምሮ የምታስበው በሙሉ ኔጌቲቭ ነው ወታደር ተጠራጣሪ ነው ሁሉ ኔጌቲቭ የምታየው ጠመንጃና ሁሌ ውሸት ነው ሁሌ ሞት ነው በቃ መቼ ሞት አለው ነው ምክንያቱም እየተኮሰ ማን እንደሚገለው ስለማይታወቅ ተስፋ ቁራጭ ነው ከዛ ወጣ እንደ መሪው ለሌላ ለተማሩት ስጥ እኔም ለእኔም ብቻ ነው እንደማንኛውም እንደ አንድ ወጣት ኦሮሞ ወጣት መማክረው ሱን ለተማሩት ስጥ ህግ ላጠኑት ለፖለቲሽያን ስጥ ለነጃዋር አይነት ስጥ ያቃሉ እንዴት እንደሚመሩ የት ፓወር እንደምትጠቀሙ ያቃሉ ህግ ምን እንደሆነ ያቃሉ አብጠርጥሮ በልጅነታቸው አይምሮአቸው ከትምርት ጋር ይዳበረ አንተ መጽሐፍ ጻፍኩ ብለ ከባይብል ኮርጀ በሌላ ቋንቋ አመጣብን ይሄው እኔ ጋር አለ መደመር ምን ጋር አለ ምንድነው ሌላ ይሄ እርካብ የሚለው መጽሐፍ እኔ ጋር ደርሷል በፒዲኤፍ የውሸት ምንም መላቂቱ ትርክት ይሄ ምንድነው ስድ ጽሁፍ የሚመስል ወሬ አመተ ፍልስፍና አትበለን ፍልስፍና ካጠና ዩኒቨርሲቲ ግባና አጥንተ እንደተማሩት ኢንተርናሽናል ሚዲያ ላይ ፐብሊክ ላይ ፐብሊሽ አርግ ልክ እንደማንኛውም ቴሲስ ሰው እንዴት ነው ፐብሊሽ ያደርጋል ኢንተርናሽናል ጆርናል ላይ ይልክና ከተጠና በኋላ ፐብሊሽ ያደርጋል በእንግሊዝኛ እንደማንኛውም እንደተማሩ ሰዎች ያንተ ጓሮ የተጻፈ ምንነቱን ማይታወቅ እንትኑም I don't know አላማው ያለለው ጎል ያለለው ኦብጀክቲቭ አንድ ፕሮጀክት ሰራ ኦብጀክቲቭ አለው ታይትል ምንነቱ ማይታወቅ ምንድነው የደብተራ መጽሐፍ ነው ያብጭ መጽሐፍ የደብተራ እርግጠኛው ነኝ ለምን የደብተራ መጽሐፍ እኔ ከዛ ላይ ይቻላል አንድ ቀን አግንኛ ይቻላል አሉ ሙራን ዓለምን ያወጡ ከነሱ ተማርና ቁጭ ብለ መጀመሪያ ተማር አልተማረም የሰውየውን ትምርት ነው የሚጎለው ካድሬ ነው አፍ አለው ያወራል ባይብል ያነባል ያን አምቶ ጣፋጭ ቃላት ይናገራል ሰውን ያስጨበጭባል የማያውቁትን ሰዎች ማለት ነው እንጂ ትምርት ይጎለዋል የሰውዬ ትምርት ይጎላል እንዳየውት ትምርትና ሳይኮሎጂ ይጎለዋል የሰውዬ ምክንያቱም የሚሄደው በሃይማኖት ሳይኮሎጂ ነው የሚሄደው ሙስሊም ምን ይፈልጋል አንድ ሼክ ምንድነው እሱም ቢመስለው ደስ ይለዋል አይደል አንድ ክርስቲያን እሱን ስትመስሉ ሃይማኖቱን በቃ ስታገኑለት ጥሩ ነው ስትሉ ደስ ይለዋል የሰው ልጅ አመል ነው ይሄ በዛ ሳይኮሎጂ ነው የሚሄደው እንጂ ሰውዬ ምንም ሂዶ ነው ነቲንግ ጀነራሊ የሚያወራው ነገር እንትና ዳንኤል ክብረት በሚሰጠው እንዲህ ያነባል እኛ ኢትዮጵያን በዛ ጋር ወርደን ከዛ ወደ ሊማርክ ምን ይሄን ከማውራት ሾርት ብሪፍ አጭር ብሪፍ የሆነች ህገ መንግስት ይከበር ፌደራሊዝም ይከበር ለምን ብላ አትወርድም 2 ሰዓት ሚዲያ ላይ ከመለፈልፍ ፌደራሊዝም ይከበር ህገ መንግስት ይከበራል እያንዳንዱ ክልሎች ወረቀቱ ላይ በተጻፈው ነገር ይከበራል ሌላ ነገ ደግሞ ይሄን ወረቀ ህገ መንግስቱን ለማቀየር የሚመጣ በምርጫ አሸንፎ እስኪመጣ ድረስ ይሄ ስርዓት ፌደራሊዝም አንዳች ዝንፍ አይልም ብሎ መናገር ነበርበት እኔ እሱም ቢሆን እንደዛ ነው የምናገረው ይሄን ህገ መንግስት የፌደራሊዝም ጠቅላይ ሚኒስትር ነው እንጂ እሱ እኮ የአሃዳውያን ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም እሱ የአሃዳውያን ጠቅላይ ሚኒስትር ነው አብይ ኮሎኔል አብዮት ዛሬ የአሃዳውያን ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ስለዚህ የኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆን አይችልም ጠቅላይ ሚኒስትር የኔ ቆንጆ የኔ እንትን የምትሉት ሂዱና ስገዱለት ለኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም አብይ ኮሎኔል አብይ ማይም እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆን አይችልም ነው የመረጥረኝ ካድሬ እዛ ውስጥ ያደገ ማይም ነው እንጂ ሊሆን አይችልም እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ህገ መንግስቱን ማክበር ነው መጀመሪያ ከዛ ይነሳል እኮ አንድ ሰው ያልኖርክበትን አንድ ሼኪ ራሱ ያልኖርበትን ለሊት እየጠጣ አድሮ አንድ ሼኪ ጧት ስለ ቁርአን ሊሰብከኝ አይችልም ሞራል ግራውንድ የለውም ለሊት እየጠጣ አድሮ ማታ ሲጠጣ ሲጨፍር አድሮ ጥሯት መስጊድ መጥቶ ወይ ቤተክርስቲያን ቸርች መጥቶ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር እንዲፈልጣል እግዚአብሔር ሲኦል ይከታል ይለኝ ምንም አቅም የለው መጀመሪያ ራሱ ሊኖርበት ይገባል ራሱ ማክበር መቻል አለበት ራሱ ካከበረ በኋላ ፕራይም ሚኒስተሩ ያከበረውን ሌሎቹ የሱን ፈር ተከትሎ የሱን ዱካ ተከትሎ የሱን ፋና ተከትሎ ህግ ያከብራሉ እሱ ያላከበረውን እኔ እንዴት አክብር ነው የሚለኝ በመጀመሪያ ደረጃ ዜጎቹ እኛ አንሞትም ህግ ይከበር ብሎ ነው አለ እሱን ዲሲዝ ያደረጉት አምቦም ቢትት የትም ይሄን ያላደረገ ህግ ይከበራል እንትን ይደረጋል እርምጃ ይወሰድ ስለ እርምጃ ምን አስወራ ህግ የሚያከብር ከሆነ ማንኛውም ህግ ያከብራሉ ማንኛውም everybody is under the law nobody rule above rule of law ከህግ በላይ የለም ማንንም በአለም ላይ አንተ ከህግ በላይ የተራመድክ የራስን ፍላጎት ያደረግ ህዝቦች የማይፈልጉትን ህግ ጥሰ ያደረግ ጄኖሳይድ ያደረገውን ጨፍጫፊ አምባገነን የነበረውን ንጉስ ብለ ስትሾም 24 ሰዓት ቁርስ ስትበላ ፊቱን ያያ ጣዖት ያመለክ ምትኖር ሰውዬ ዛሬ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ ብትል ለኔ ጩኸት ነው
ኢኮ ገደል ማሚቶ ነው እንጂ ለኔ ይለውጣል አሁን በነሱ ቤት በኦፒዲዮ ምንድነው የኮሎኔል አብይ ምንድነው የወጣቶችን የመቅረጽ አላማቸው እቺን እናቃለን ወጣቶችን የመቅረጽ ፕሮጀክት ወጣቶችን እንዴት እንቀርጻለን ሼኪዎችን እንሰበስባለን ፓስተሮችን እንሰበስባለን ከዛ በኋላ ጥሩ ስለ መንግስት ጥሩ ስለነበረ ስለ ወደፊት እናውራ ፖለቲካ ሂስትሪ ላይ የተንጠለጠለ ነው ታሪክ ላይ የተንጠለጠለ ነው ፖለቲክስ is suspend on the history ቤትም ዓለም ታሪክ ላይ የተንጠለጠለ ነው የትም በአሜሪካም ታሪክ ያለው ፖለቲክስ ፖለቲካ ሊሆን አይችልም መሰረት ሊኖረው ይገባል ያቢ ፖለቲካ ታሪክን እርሱት እንዳለ እርሱት ኦኬ ለምን አልረሳውም ለምን ምልልክ አልረሳውም አንተ ለምን ሐውልት ስታቹ አቆመለት የሚያምር ስታቹ ጃፓን ሀገር አሰርተህለት አሁን ወቅቱ ነው ወይ ወደፊት እንይ ብለሃል አይደለ አንተ ወደፊት ያላየ ሰውዬ ወደኋላ ያየ ሐውልት በስንት በ170 ሚሊዮን አሜሪካ ዶላር ስንት ህዝብ እየተራበ ባለበት እኔን ወደፊት ይብለ የኔን መስበክ ሞራል ግራውንድ የለህም ማይም ነው የምልከው ለዚህ ነው ማይም የሚሰራውን አያቅም የምልከው ለዚህ ነው መጀመሪያ አንተ ፊት ለፊት የሚሆነውን አድርግ ፌደራሊዝም አክብር ፈለክ ምንልክም ሆነ አንተ ከፈለክ ሞተ ለምን ድጋሚ ለአንተ ሐውልት ለምን አይሰራልም ፎከር ዛት ህግ አክብር መጀመሪያ ህግ ካከበርክ በኋላ ሌሎቹ ህግ እንዲያከብሩ ኢኒሺየት አድርግ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ራስ ኋላ ያየ እኔን ኋላ አቲ ያንተን ያባቶችን የምኒልካውያንን ስርዓት አንተ እየናፈክ ምንድነው ምለው እስራኤል በግብጽ ባርነት በነበሩበት ሰዓት ይላል መጽሐፉ እንዳነበብነው ድሮ ለከ ስራቡ ሲቸገሩ ምን አሉ ሙሴ ስር ምን ነው ከዛ ባልወጣን ዱባ ናፈቃቸው ይላል የምን ዱባ ግብጽ ሀገር የበሉ ዱባ ነው ይናፈቃቸው መና የበሉ ስጋ የበሉ ዱባ ይናፈቃል ስጋ የበላ ዱባ እንዴት ይናፈቃል ጥሬ ስጋ የበላ የምትፈልገውን የበላ ዱባ እንዴት ይናፈቃል ዱባ ልክ የሰይጣን ዱባ መባላላ ሜዳ መባላ ዱባ እንዴት ይናፈቃል አብይ እኮ ዱባ እየናፈቀው ነው ዛሬ ስልጣን ጮማ ላይ ተቀምጦ ዱባ ምናፍቅ ሰው ነው ዱባ የትላንት የነበረው ዱባ ብሔረሰቦች የማይፈልጉ ዱባ እየናፈቀው ነው ሰው ጥሬ ስጋ እየበላ ድንች አይናፍቀው ምንም አይነም ቢሆን የፈለገ ሌላ የተለያየ ነገር የሚፈልገው ማድረግ እየቻለ ባዶ ድንች እየተላጠ አስፋልት ላይ የሚሸጥ አይናፍቀው ስለዚህ እኔን ስለ ህግ ለመስበክ ሞራል ግራውንድ የለውም አብይ ኮሎኔል አብይ ጌታቸው አሰፋን ስለ ህግ የመስበክ ሞራል ግራውንድ የለህም ነው ማለት ነው የለም ምንም ነገር የለም ደብረጽዮንን ህግ አክብር የሚል ሞራል ግራውንድ ምንም የለም የትግራይ ልጆች አሁንም እነግራቸው ሀገራችሁን ጠብቁ ጃግና ናችሁ yes ጠብቁ ይሄ ዝም ብሎ ይጫዋል ቆርቆሮ ነው ሰውዬው አይተነዋልኛ ምንም እንዲ ወደ ጎን ወደ ቀኝ የምንለው ነገር ቆርቆሮ ነው ሀገራችሁን ጠብቁ ፌደራሊዝም ስርዓቱን ጠብቁ ይሄ ሰውዬ ክልላችሁን አታስገቡ ጭራሽ ይሄው ነው መሆን ያለበት የፈለገ ነገር ይፈንዳ ይሄ ሰውዬ አላማ ያለለው የሚያደርገውን ማቅ አንድ ተራ ኮሎኔል ነው ተራ ባሪያ ነው ንግግሩ ባይብል ንግግሩ ጣፋጭ የሚመስል ውስጡ ገለባ እኛ ያለነው ህግ ይከበር ነው ህግ ለማክበር ከየት ይጀምራል ከራስ ይጀምራል ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ይጀምራል ህግ ስርዓት ያለለው ህግ መንግስት ስርዓት ያለለው ጠቅላይ ሚኒስትር ብሔረሰብን መንጋ ብሎ የሚሳደብ አረምና ስንዴ ብሎ የሚሳደብ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሱ ቢሮ የሚወጣ ባለጌ ቆሻሻ እኔን የስለ ህግ መስበክ ሞራል ግራውንድ የለው ምንም አይነት እኔ ነግሬያቸዋለሁ ምንም አይነት የለውም ነው እሱ ገጠር ያሉትን ህዝቦች ማያቁ ኋላ የቀሩትን ሰዎች ዛሬም ንቀት ላይ ነው ስለምንቃቸው ቀላል ልክ በሃይማኖት በ27 አመት እንትን ስለተሰራላቸው ለስልጣን ማዝረዘሚያ በሃይማኖት ህዝብን ስለከፋፈሉ ዛሬም በዛው ይሳካልኛል ብሎ ነው ዛሬ እስላም ክርስቲያን መስጊድ ተቃጠለ እንዴት ይቃጠላል መስጊድ መንግስት ባለበት ቸርች እንዴት ሆኖ ነው የሚቃጠለው እንዴት በመድር ላይ ሂድና ጠብቃ ሰራዊት ያለ አይደለ ቤተክርስቲያን የሚቃጠል ሂድና ቁምና ይሄ ቤተክርስቲያን ነው ሰራዊት ይጠብቃል በልና ጠብቃ ያኔ ጀግንነት ይታያል ተቃጠለ ብለ 24 ሰዓት የመንግስት ካድሬዎች ለፖለቲካ አጀንዳቸው ፌደራሊዝምን የማጣልሸት ፖለቲካ ነው አሁን ምንድነው አላማቸው ኮሎኔል አብይም ቤተክርስቲያን ሰራዊቱ ለሊት ቤተክርስቲያን ያቃጥላል ከዛ በኋላ ምን ይላል ብሔረሰቦች ተባሉና ይሄ ፌደራሊዝም ይፍረስ ነው አላማው እኮ ይሄ ነው አሃዳዊ እናድርግ ነው
የሸፍጥ ፖለቲካ ነው ቄሮ ለመብቱ ሲታገል ዓለም መንግስት ማስረጃ ነው ለአራት ተመት ለአምስት ተመት ምንም የተቃጠለ መስጊድ የለም ለመብቱ ነው ዛሬም ትግሉ ያው ነው ዛሬ ወደ ቤተክርስቲያን ለብለው ወደ ቤተክርስቲያን የሚያሳብቡት አሃዳውያንን ስለ ዱባ ስለናፈቀው ነው ያ ዱባ ነው የዱባ ስርዓት ስለናፈቀው ነው የአሃዳውያን የዱባ ስርዓት ባሪያ ሆኖ ብሔረሰቦች የኖሩበት የዱባ ስርዓት ውስጡ ስላለ ነው የሰይጣን ሽንኩርት ስለናፈቀው ነው እንጂ ኮሎኔል እንጂ ብሔረሰቦች በራሳቸው ቋንቋ የተከበሩበት በክልላቸው የኖሩት እግዚአብሔር በሰጣቸው መሬት ላይ በሰላም የሚኖሩበት ነው አሁን እየኖሩ ያሉ 27 ዓመትም ኖረዋል እኛ ይሄ ፌደራሊዝም ፈሪዘው ስቴቶቹ የራሳቸው ሉዓላዊነት ኖሯቸው በአንድ ሀገር ጥላ ስር ይኑሩ በፌደራል የሚባል ሀገር ጥላ ስር ይኑሩ ነው እኛ ያልን ያለነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግጭትን ይፈጥሩና በዚህ ግጭት ተጠቃሚ ማን ነው አሃዳውያን እንጠቀማለን ብሎ የኋላ ቀር ፖለቲካ ስሌታቸው ነው ለምሳሌ አሁን ቄሮ አስፋልት ላይ ሲወጣ ወይ ሰላላ ወይ ለኔ ቦታ ላይ ሲወጡ ፊት ለፊት ያን ቄሮ አስፋልት አዘጋም የሚል ተቀናቃኝ ካድሬ ማለት ነው ካድሬ የመንግስት ተቀናቃኝ መስሏቸው የመንግስት ደጋፊ መስሉና ይመጣሉ የህዝብ ትግል ፊት የሚቆሙ ማለት ነው ሌቦች ስለዚህ እንደታየ ደንዳ ብትሉ ሁሉም ሌቦች የሌባ ልጆች ናቸው የፉኝት ልጆች ናቸው የፌደራሊዝም ጣላት ናቸው ጀነራሊ ታያክቹአሊ ባሪያ ነው ያቢ ቅጥረኛ ነው ደሞዝተኛ ነው እንጂ ከፈለገ ያባርሯል የሰው ካምፓኒ የሚሰሩ ሌሎች እናንተናም በለው እና ጠይባን በለው ለማ የኦፒዲዮ ካምፓኒ ሰራተኞች ናችሁ እንጂ እናንተ ምንም ጫና ልትፈጥሩ አይችሉም ጫና ለመፍጠር ከፈለክ ወደዚህ ወጣ በልና ጀግና ሆነ ታገል ኦኬ ጀግና ሆነ ወይ ሙተ ታገል ወይ ምትታሰር ከሆነ ታሰር ጀግና የሚባለው ያ ነው ደሞዝ እየበላ በመኪና እየተንሸራሸርክ በሰራዊት እየተከበብክ ሱፍ ለብሰ እንደዚህ ያወራ ለኦሮሞ ታገልኩ አይደብርም እንዴ እነ በቀላ እነ መራራ በስቃይ ውስጥ ነፍሳቸውን አሲዞ የምታገሉ ታጋዮች ናቸው ታጋይ ናቸው አንተ በፕሌን እየሄድክ አንድ ቀን መኪና ከህብረተሰብ ጋር ተሳፍራ ማጣቅ ጠይባ መቼ ነው ከናንተ ጋር መኪና የተሳፈረችው ሎንቺና ተሳፍራ ሄዳ የምታቀው ሌቦች ናችሁ እኔ ሌቦች ናችሁ ማለት ሌቦች ናችሁ ኦፒዲ ውስጥ ስለዚህ ከሌብነት ወደ ህሊናችሁ ተመለሱ ከሌብነት ወደ ማንነታችሁ ተመለሱ ከስልጣን ወደ ህዝብ ፍላጎት ተመለሱ ስለዚህ እናንተ ህዝብ ተወካዮች አይደላችሁ ፈስተው የህዝብ ተወካዮች አይደላችሁ እንደ ኩራዝ ብልጭ ይያሉ መጥፋ ምንድነው እንደ ኩራዝ አንዳንዴ ብልጭ ይላሉ ልክ ችግር ሲፈጠር ብልጭ ይላልማ ጠይባን ብልጭ ይላሉ ያነ ስማቻቸው ቁጭ ብሎ ይበላሉ አይቆረጥማሉ ስጋ ይቆረጥማሉ ቤት በአማራ አልጋ ላይ ነው የሚተኙ ሌላው ቄሮ አስፋልት ላይ የሚበላውን አጥቶ 24 ሰዓት ሆዱን እንዲያስሮ ሆዱን በባዶ ሆዱ ይታገላል ጥይት ይቆማል እነሱን እዛ ላይ ንጉስ እኔ ጠይባን እዛ ላይ ለማስቀመጥ ነው እንደምታገለው ምን ስለሆነኝ ነው ከማበልጣ ለማ ምን ስለሆነ ነው እዛ ላይ የሚሳቅለው ነው ምን ስለሆነ ምታገል ቆነ ወርዶ ይታገል ከህዝብ ጋር ህዝብ ጋር ልክ እንደ ጀዋር የህዝብ ፍላ ጠበቃ ሆኖ ይኑር ከህዝብ ጋር ጀዋራውን ከህዝብ ጋር ነው እየኖረ ያለው ማንንም እዛ ሁሉም ጠላቱ ነው ከመንግስት ጫፍ እስከ ጫፍ ጠላቱ ነው ዛሬ ያለው በህዝቦች ጉልበት ነው ጀዋር ያለው በኦሮሞ ህዝብ ጉልበት ነው ያለው ወንድ ከሆናችሁ እንደዚህ ታገል ወንድ ከሆናችሁ አለስ እየተደበቁ መውጣት አሁን አንድ ነን አሸንፈናል ጥሩ ቃላት በመናገር never ever ለኔ ጀግናም ልትሆኑ አይችሉም የፈለገ ሰው ይሄ ቪዲዮ ሪኮርድ ይሆናል የፈለገ ሰው ዘልቀው እኔ ከማንም ደንታ የለኝም ከኦፒዲዮ ከለማ ከጠይባ ከይሄ ሰፈርተኝነት ከፈለጋ በሰፈርተኝነት የምታስቡ ሰዎች ሰፈራችሁን ይዛችሁ ወይ ሰፈራችሁን ነፃ አውጡ የሰፈሬ ነፃ አውጪ ግንባር ሁኑ የወለጋ ነፃ አውጪ ግንባር አርሲ ነፃ አውጪ ግንባር በሉ አከጀር አመለ ኦሮሞ መቃና ትንደልደሊና ትንግዲን ጎረትና ቸርቻሮ ደብተኒ ደሚ ገንደ ከት ጉሊቲ ዳቢ ቸረቸረ ከየት ትገሊ መቃ ኦሮሞ ትንደልደላ ኦሮሞ መራ ይመታ ዋን ኦሮሞ ፋልሱን ጎዲና ኦፒዶን አከስ ጎዳርት ጉያ ራхан ኡመታ ቸረቸርቴ ገንዳን ቸረቸርቴ ሂርተኑ ቢቱ በርባድ አመንታና ቋን ኦሮሞ ጉያ ተቆ አመንታራ ረኮ በርባዱማ ዳጋን አብደን ሰገን ማልቱ ነገ አመንታከ ዳጋን አብደ ማን ሰገን ነፍደምቴ ሁኬስ አዛባ ቀልቴ ጀነ ተቀልት ስቤ ካሰዋቀ ቤጋዋን ሰጎድ አና ሲሙርቴ ዛ አመንታከ በርባዱ ዳጋ አመንቴ ነማ አመንቴ ኢየሱስ አመንቴ መሐመድ አመንቴ ረኮከት አይ ዶንት ኬር ነማ ይወጣ ደገ ሲሙላቴ ናታ አካራን ሁት በርባዱ ፔንቴ ተይ በሮሮ አይ ዶንት ኬር ዳት
ijoollee siyaasaan hin bilchaanne akkana kararraa dabsuuf kaadireen baajeta ramadattee babbaatee ofiyyuu irraa of eegaa kunniin godaannisa gabrummaati ana godaannisa gabrummaati sigale godaannisa gabrummaa ka ummata oromoo gabrummaa jala cabse kanniin hanga kanniin ofirraa murtee of keessaa marfee kan hangateen ittiin bilisoomtu oromoon naaman abadan gizee fixuu taate maagadoo mafjati honan maagadoo mafjati ዝምብሎ ለማይበስል ሽሮ ማገዶ ለምን ትፈጃለህ የሚበስል ከሆነ ኦፒዶ አይበስሉም ማይበስሉበት ምክንያት አመለካከታቸው ሌላ ነው ኢልማን ነፍጠኛ ኢልማን ቦፋት ኦፒዶ ከሰረ አፋን ኦሮሞ ከበር ከኦሮሞን በርባን ፖሊስ ከሰረ ይሰጡ ቀሮ ዱካዛ ጀስ ደንታ ኦሮሞ አና ኢቲማ ለማ አና ኢቲማ ከናፈልሚ ፍኔ ደብሲ ጉያም ፍኔ ደብሲ ዮም ኑደ ማሊፍ ጋኒ በከነ ጀቱ ኦሮሞ ምቲኒ ለማን ኦሮሞ ምቲ ማልጣይባን ኦሮሞ ቤተን ደብቱ ዮም ደብት ሊሚቲን ቀቡ ጉያን ቀቡ በረን ቀቡ mo'anne inji meeti lafarra mo'ichi kemee lafarra namni mo'ate bar constitution deebisee olaantummaa seeraa kabachiisee sabte darbii stable ta'ee jiraata meeti kamo'atte mee mo'ichi kee ara kiiloo ta'u mo'achuu miti wannoo jala ta'u bara minilik illee maal gobanadaa cifaa achuma keessa turani habta gorgis dinagdee achuma keessa turanii maa baalcha abbaa isaa foofaachuu 4 kiiloo masan ta'aa turanii akkuma ta'aa turanii bilisoomne majechaa turanii bara sanillee hin jirru malee nuti bar bilisa jirraa akkanuma nu jechaa turani afaan amaaraatti na dubbatan malee bilisoomne ma jechaa turan bara sanis wanni ati haarawaa dhalchitu hin jiru xayyibaan asnaa baatu maal xayyibaa malee namni qabsaa'u hin jiru hin gurdifattani qeerrooda kana ka qabsaa'u ka maaster ka isaan caala barate meeqa jira dooktarri warra kaadiree ta'ee afaan meerifatee gandarra deemu durriyoota opiidiyoo warri durriyee duuka deemtu durriyee duuka hin deemina oromoo yoo qabsaa'u barbaadde qabsaa kee of keessaa baasii akka sabaa qabsaa'e akka nama bilisuu barbaadu bilisan barbaadu jettu nama si basaasa of keessa keetti ani beeree tokko opiidiyoo irchi tokkummaa paartii hoggansa oromoo tokkummaa durataa allammaa yoo jettan na dhibaa yeroo tokko jawaar fa'aa akkami kan paartii hoggansa oromoo akka opiidiyoon na basaasuu dhufaas keessa si basaasetti mootummaa inni qaama keessaa biddeena argata hayluu gonfaafa qaama hoggansa oromoo biddeena nyaata opiidiyoo keessa nama buddeena nyaatu nama qaama namaa keessa buddeena nyaatee jiraatu nama mootummaa sirni sunnaataa jedhee keessa takkaa hin baane achi keessa odoo akka kamaan illee ba'e weel nama buddeena taa'ee nyaataa jiraatu buddeena isaa mana gaarii keessa nama saraawitii eegaa jiraatu waraanaan eegamee jiraatu hayluu gonfaa barbaade guyyaa har'aa kana naa qabsaa kiyya goota kiyya bee injifanne kaleessa bee achi keessa kaleessa ba'e yes har'a immoo maal kaleessa wannoon qabsaadha leencoo baatii qabsaadha ganaabaa keessaa tokko amin jindile qabsaa ganaba ada mo seenaa isaanii olaalu zero tuwa video wesa galaniti faalla oromoo jetar kanaaf raabate kaleessa qabsoofte thank you seenaa kee kaleessa chuma barrees ilmi namaa hardaan waan irra jiruun murteeffama malee waan seenaa kaleessaatiin miti waan amma current position keetti murteessa malee seenaa kaleessa himachuun hin taatu seenaa kaleessa Junaydii Saadoo president seenaan isaa har'aa jira har'a president miti har'a Junaydiin akkuma ana mana ofii keessa jiraata kophaa isaa eegumsa tokko malee jiraata akkuma ana akkuma jiraata kaleessa garuu akkasti jiraatan turre waraana marfamee akkanatti saaluu jedhamee jeemaanii turan namoonni kunniin kaachi keessa maal godhan yoo as baay'ee falmachuu opiidoon eegaditti eegaa amaarofte jarri amaarofte keessa seennee turre jarri nu diddee jettee as deebi'u yoo qabsaa taate bar ifaan ifadde kuni waan goggobanaa waan ifaa ofii buddeena nyaataa mindaa gaarii nyaataa cooma gaarii murataa makiinaa gaarii oofaa oromoo qabsaa jira oromoo akkana ta'aa jira maanu sobda yookaan waraana keelenji siifatti bayi dubbadhu akka kamaalisan yoo oromoo qabsoof alles tayyibaan qabsooftu lama eessa qabso yoo qabsaa ta'e asaabaa humbeenu nun qabsoo akkanaan agarre nuti yoo as bahe qabsaa ta'e as bayaa dubbatu kaleessa bara wayyaanee dubbataa ture as bahe lubbuu isaa qabsiisa yes dhuga seenaa kale amma immoo aangoo qabannaan dantaa oromoo irraanfatame jenna kaleessa inni kan qabsaa ture buddeenaa aangoofi buddeenaan argate arrafe taa'e akkanatti beekna malee nuti kaleessa qabsaa turanii lubbuu qabsiisaa turan lubbuu ka qabsiise buddeena maatii isaa jiraachisuuf lubbuu qabsiisaa ture malee oromoof yoo oromoof qabsiise moo qabsoo san galmaan ga'eet oromoo mara gammachiiseet akka jawaar kanatti miiliyoonotaan simatamee jiraata jawaar mee namni maaliif jaalata kun walla garattuun jaalatanii arsii dhattu maaliif jaalatan miidiyaa dhaabee gaafa rakkoo oromoo roorroo irraa ittisa ardhallee waan irraa ittisaa jiruuf otoo inni opiidiyoo ta'ee cadhisee har'a kamaratee jiraate nu jawar goota kennee farsanaa kaleessa Minnesota qeerroo gurmeessee miidiyaa nu dhaabee qabsaa jennee harka hardhallee harkuma dhoofnaaf jechuu sila wallaala duba hafa harkuma dhoofnaaf baruma bara wanni harka dhoofnuuf diina dura dhaabbatee dantaa oromoo wantisaa jiruuf harkallee harka dhoofnaaf yes he did good job qeeqaa ture jawaarri nu ani qeeqaa ture asirra yes
currently wanta amma irra jirtuun position har'a irra jirtuun madaalamta malee namni ati seenaa kaleessaatiin mika madaalamaa deemtu seenaan kaleessa gaafa duute irraa si himamaa dhufata kana si himamaa dhufa yaaltaa deebiru naftanyaa tajaajilaa ture dhuga maaliif goota jedhame seenaa gaafa inni xumura bareechifate xumurri isaa bareeda xumura isaa qabsoo oromootti makamee oromoof lubbuu isaa wareegee du'e seenaa oromoo illee jijjiiree haga tokko jijjiiree oromoo gurmeessee oromoon akka tokko taasisee wareega san lubbuu agasii kennee addabaabaay fannifamee du'e kanaaf seenaan isaa bara baraan goota jedhamee yaadatama seenaa isaa kaleessaa naftanyaa tajaajilaa ture afaan amaaraatiin barreessaa ture yoo akkas ta'an ijoolleen isaatu amaara kun asitti afaan oromootuun beekan ijoolleen Taaddasaa Birruu yoo akkas taate lammaalleen seenaa kaleessa OPDO kaleessa seenaa gurraacha waraana ture gurraacha seenaa bareedaa tokko hin qaban as baanii xiqqoo falmata xiqqoo ifan deebi'anii dukkanaawan maaltu har'a haarawana ta'eetti lammaan goota jedhee nu farsuu nu barbaachisa irratti warra seenaa isaanii tiraakii tokkocha qabatanii fiigan isaan haa hordofnu ani ofii kiyya kana mul'atu kan Xayyibaan goota Umar goota gara isaan gaafa roorroo achi dhaabbatanii Umar Suleyyoon goota jedhu maqaa isaa shit kana keessaa baanee nama nu qabsaa haa guddifannu hoggana of keessaa haa baafnu namni farramee lammatti oromiyaa kenna hin jiru namni farramee nama har'a qinqabsaa jedhu namni kenna hin jiru qeerroon kana guddattan baradhaa biyyi keessanii fudhadhaa sin ilaallatu qabsoo oromoo dabsaa jirta nu waan itti wareegamne gad hin dhiifnu kanuma abbaa fedhe obboleessa kee ta'u kororroo qabee arii ofirraa akkas malee bilisummaan hin jiru Tigreen akkana bilisoomu hogganni isaanii hoggana viijina qabu hoggana raa'ii qabu hoggana waan godhu beeku yoo lolanii yoo wareegamaniif illee waan wareegamaniif san nama galmaan ga'uufi galmaan ga'anii jiru ani lammaaf abiyyaa wareegamuu barbaadanii asirraa warri asirra wareegamuu miti sa'aatii tokkoof bootaan kennuufan isaan wareega lubbuu baasuu miti okay wareega lubbuu baasuu miti sa'aatii tokkoof bira kennuuf sa'a tokko maaliif nama amanne akkamitti duuka deemte nama oromoo fakkaataa dukkanaa ifaa asnatti deeddee fuula keessa nama as deemu OPDOon fuula keessa nu as deemaarti barta bara wayyaanee hanqanne fuula keessa qabsoon bar ofafoo deemtii irra fuula keessa nu as deemaarti gara duriitti hin barbaadu abiyyiif lammaan diinaa gargar baanii wal marii tokkorra taa'anii haasawaan turre dhangadda sirreessaa jirraa seeraan dhiyeessine jedhaan turre lammaan kaadiree miti kaadiree ergamaa abiyyiiti miti okay yoo hoggana ta'e as bahee dubbachuu situ falmaa fi lammaan abiyyi achi ari'ee sabboontota keessaa ari'ee sabboonummaa isaa qilee haalitu akkana amana qilee haalitu yoo as bahee sabboona yoo ta'e as bahee haa xururamee as bahu akkana ifeetuma as bahee akka maraaraa kana fa'a ifee akkuma kamaal fa'a ifee asaa bahu kanaan ala mindaa nyaataa waraana mootummaatiin tikfamaa akka barba mana gaarii keessa jiraataa ijoollee Ameerikaa barsiifataa ana qabsaa gootan jedhuun ammallee okay isaan gizee eeggatan jechuun uummanni Oromoo kun barbaadu dhiibee haa dhufu haga isaan barbaadanitti afaaniin somnee aangoo irra ta'e naara kan aangoon isaanii ka Xayyibaallee qabi ka kutaa barbaadde haa dhalatu eegoo biidoo kutaa barbaadde noonni irra haa dhalatu maars irratti sanuma isaan akkana gargalchu san saantima akkana gargalchu dool saantima takka akkana lolu gargalchu yookaan lion taati yookaan ma head or tail taati OPDOon is just like tossing a coin nama coin ol toss godhu akkam qumaara siyaasni isaanii siyaasa qumaaraati gaafa oromootti qajeelu oromoo fakkaatu sabboonaa ta'e asbaa xiixa harka dha'u baay'ee harka dha'u baal tokko anaami harka dha'u fasirra kana nu arganii nu taphatan gaafa nuti xaliillee garaa kutachuu dadhabe oromoon abbamaan barbaadoo dhufe ati bar sabboona ati bar honnoo jedhanii ani sabboonadha harkadha garaa kutadhu dura garaa kutadhu waan qabsoofteef galma kee beeki yoo federaalizimiif qabsoofte ta'e federalizimii keettis itti wareegami ari yoo biyya oromiyaa bi oromsofte oromiyaa wala boomsuuf qabsaa'e kanuma lamaan kanaan ala yeroo kee fitin way west wareegama ma badetti dhiigni kana dhangala'u kun ka guyyaa guyyaan tirfii dhangala'u kun bilisa si baasa ture oromoo bilisa baasa ture osoo garaa kutate oromoon akka itti qajeeletti wayitti baan yoo tana wayi baan oduu akkasii lolanne yoo tana wayi baan takkaa dhiiguma dhangala'aa as geenna takka wayitti baan dhiiga dhangalaafna achitti deebina duubatti eega dhiiga dhangalaafne afot deemuu hibee eegamoo anne bar finfinnee deeffachuu fi uummanni kuma shanii uummanni kuma 40-50 kama daawee hadda ramadoon keessa jiru ka hiyyoomate mana tiisisni irraa xiitu yoo wala boomne ta'e wala boomu yoo kan maa gizee fidda deebine achumatti deebine wala OPDO wala boomsine angorra kenni OPDO bootaa jijjiirreef yaadigi bootaa jijjiirreef olaantummaa Tigree irraa olaantummaa OPDO ti Tigree miti olaantummaa TPLF irraa olaantummaa OPDO deebi'e malee Oromoo wanta argate hin qabu sirimaayyuu namichi nu angorra kenna gara Minilikii nu deebise sirima duubatti Soon Oromoo kun akka itti dubbatanis nama dhiba cadhisuufis nama dhiba
Tenne laaluufis nama dhiba. Akkatti laaltuun nama dhiba. Maaliif gabroomuuf deemta waan ta'eef. Cadhifnee tenne laaluuf si dhiba. Dubbachuufis akkatti dubbattu si dhiba. Jarri kun afaan Oromoo dubbatu. Oromoo ofiin jedha. Ofiin jedha. Oromoo ta'in dalaga. Waan ammaan fedhu kana waan asirraa dubbatu kun dalagarra wajjirra oolchi. Lafarra. Afaan inni haasa'uun hin barbaachisu. Abiyyi guyyaa guyyaan dhufe kana singoonee harbuu masqaree ka fakkaatu habuuttaa ka fakkaatu beeta mangistii keessa ijaare jedhee ana sobuuf deema moo nama akka kiyyaa ana sobuuf deema amma inni koloneel qawwee qabatee yuunivarsiitii guyyaa tokko lukaan ijjatee hin beekne ka siviil sarviisii irraa warri digirii godhatee amma nu sobuuf deema odoo nu ijaan agarru. Qeerroon hin dhagayina abbaa barbaade kutama barbaade haa dhalatu hin dhagayina. Ariyaa uleen ofirraa madarakii keessa ariyaa kutama gosuma barbaade haa ta'u Oromoo keessa. Oromoo yoon ta'an dhagaan ariyaa. Kun ana isin injal kanal gabrummaan injirtu Tigray komata Tigray caala duuba si deebi'aa raayu ara odoo Tigray mulchi I wish it dhugaa isin injaa I wish absoon duuba si gigaataa guyyaa guyyaan duuba deebi'aa takaleessaa hanqannee akkamitti deebi tabara wayyaanee hanqannee bara wayyaanee du'a malee federaalizimii namni nafxanyaan guyyaa tokko Oromiyaa keessa deemee nun jeen Oromiyaa keessa guyyaa tokko one day single day nun jeeqee gaallaa nun jedhamne biyya keenya keessa nun jedhamne har'a bakka ilmi abbaa gadaa eegaachi jira. Bapak kata tu kira malif dia kena tu nujekan. Karena maya gisun tu deni mutumma. Harda orang Oromo afal man. Namun tak kali Oromia bosan nak kesat tu. Kakak kolonel gamucu ayana habel lesani hatul cani hawal lalani. Mana hidup aja ni. Amar tu tadi enggak ada baldras jadi mutumma berai jarani. Ya file baladra sama baladra jadi hidup kesat kat di sini seni mana hidup tiga tu ni. Kun Oromo nafak apa sahaja tiada. Opidiom masan. Iro kamu masanun tak kasih dabam sih. Tak kak urusan senyacif. Abolen Oromoo warri opiidoon maqamtan Oromoo ittanii warri deemtan isini sadarkaa hogganaallee geettan homaallee hin beektan dhufa ila akka jundii bay qabii homaallee hin beektan dhiifama naa godha nama tuffatinaan hin jedhina homaallee hin beektan akkamii amananii Oromoon tokko taate Oromoo bal'aa jira giddi opiidoo malee Oromoon biraan jiru dhaaba Oromoo kaafee kabadee jiran tokko taate qabsoo dhiibuu si barbaachisa malee qaama mootummaa taatee dhiibuun isaan fakkaatee dhiibuu hin dandeettu maaliif Oromoo tokko gorsaar ta'an ta'eef Oromoon tokko si laala nama achi qaba dhees ilaala naa hojjeta dhees ilaala ati moo faallaa hojjetar madda marii nutti odeessita gad buutee kitaaba baayibili